Impaayerri Itoophiyaa waggaa 100 dhukkubsate. Shaakala abbootii irrootaa jalatti roorrifamni jireenya sabootaa irra ga'ee sadarkaa baachuun dadhabamutti ennaa ce'u diddaa dhaabbataa koloneessaa fi kolonaawoo gidduutti uume. Golfaa hamaan Itoophiyaa goolee nagaa dhorkate maddii tokkichi wal diddaa gaggaba kolonummaa, impaayerummaa fi abbaa irrummaa gama tokkoo fi fedha bilisummaa, ulfina namoomaa fi nagooma waaraa hacuucamoonni gonfachuuf wal'aansoo dhaabbataa garuu hadhaawaa taasisanidha. Diddaan kolonaawoo impaayera Itoophiyaa keessatti geeddarama bifa lamaa argamsiisuu danda'ee jira. Tokko warraaqsa bara 1974ti. Warraaqsa beekamaan bara 1974 kun ilkaan impaayerummaa, kolonummaa, hooda Solomoonummaa fi jettee Itoophiyaa tokko sochoosee sirna mootii gonfoo raawwachiise. Kiristaanummaan Ortodoksiis amantii biyyaa yookiin state religion seerawaa ta'uun ni hafe. Kiristaanummaan Ortodoksii fi hoodi Solomoonummaa dhagaa golee bulcha Habashootaati. Warraaqsa sanaan lamaanuu qooda kennaa turan irraa maksamuun bu'uura raatessa kolonummaa sochoose. Mataa Ortodoksiin dibamanii mootii moggaasa waaqaa kan hin himatamnee fi kan hin komatamne leemmoo abbaa surraa, qaccee Solomoon, leenca Yihudaa fi kanneen kana fakkaatan jedhaa xibaaraa kolonaawoo irratti fe'amuun achirratti dhaabbate. Kun geeddarama ilaalchaa fi yaadaa argamsiise. Garuu geeddaramichi gaaffii sabootaa beekee rakkoo impaayeratti hudhee qabee furmaata waaraa kennuu dadhabe. Ittibaa warraaqsichaa gantummaa keessaatu hankaakse. Humni diddaa uummataa keessaan luuxee ulee aangoo butate dargiin awwaala sirna mootii gonfoo irratti sooshaalistummaa gadhaabuu yaale. Sooshaalistii ta'ee osoo hin taane hongee yaadaa fi ilaalchaa isa mudate keessaa ba'ee raatessa biraan fudhatama argachuu barbaadeeti. Dargiin seenaa fi duubbee sooshaalistummaa keessatti maalummaa isaa mirkaneessee hin dhalanne. Yaada ilaalcha sooshaalistummaa warraaqtota hoggasirraa dhaga'e. Kanaaf yaada osoo hin hubatiin ittiin kakate itti jiraachuu dadhabe. Dargiin harcooyii waraanaa Haile Sillaasee irraa ijaarame. Ofii isaatiis hidhannoo roorrisaa sirnichaa ture. Ennaa warraaqsa abbootii mirgaa keessaan luuxee aangoo butatu barcuma isaarra turuuf dhiiga kumootaa dhangalaasee boorrachuutti gadi taa'e. Farrummaa namummaa ifatti mul'iseen bulguu hamaa dhiiga qulqullootaa sooratee jiraatu ta'uu mirkaneesse. Haala mangistuun ittiin impaayera dulloomtuu dhaabaa fi dagaleen bososee walitti kabeebsee bulchuu yaalee karaa hammeenyaa fi goolisuu kanneessaa ture. Akka sanaan turuu kan danda'u haguma hacuucamtoonni qawwee inni ittiin bookkisuu hidhataniitti ta'uun ni beekama. Boodana qawweetu qawwee cabsee mangistuu barcumarraa fonqolchiise. 2. Geeddarama bara 1991ti. Aangoon mangistuu qabsoo hidhannoo saboota hacuucamootiin irra aaname. Mangistuun fincilfamuun takkaa waraana barbadeessaa dargaggoonni akka qoraanii itti bobeessaman xumura itti tolche, takkaa immoo impaayerummaa fi kolonummaa warraaqsa bara 1974tiin ilkaan sochoosame gara diiguutti geesse. Garuu Itoophiyaan bifa tokkorraa gara biraatti muuxatte malee hundeerraa hin geeddaramne. Wanti akka geeddarama guddaatti fudhatamu hafuurri impaayerummaa golgolaawee hafuura sabboonummaa sabootaan bakka buufamuu isaati. Bara 1991 dhibbaa aadaa dulloomaa impaayerummaa irraa maqamee gara siyaasaa sabummaa tarkaanfachiisuutti fuulleffachuun eegalamedha. Geeddaramni qabsoo dhaabota sabaa fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa uummata Tigraayii fi adda bilisummaa uummata Eertiraa geggeessaniin argame. Kun warraaqsa bara 1974 taane impaayerummaa fi kolonummaa bu'uuraa, hoodaa, seeraa, aangoo fi ilaalchaa dhabsiisedha. Qabsoon sabboonummaa sabootaa waggaa dheeraaf moggaa handaara biyyaa ture, tokkeessummaa kolonummaa mo'ate garaacha biyyaatti aangoo nakkaruu danda'eera. Aangoon garuu harka humnoota dogoggoraa buutee hireen geeddarama sana dantaa saboota hundaaf oolchuu hankaakse. Dharangaa'onni Tigraay caasaa federaalummaan Itoophiyaa bulchuu yaalan. Heerri isaanii gaaffii sabootaa beekee ture. Garuu dhaabni isaanii heera ofii baasan ittiin hin bulle. Timjii impaayerummaa irra tarkaanfatanii federaalummaa bulcha yeroo isaan gadhaaban yaadaan jiroo fi mirkaniinsaa wal faalleessa. Federaalummaan kaayyoo naamusaa of bulchuu fi wal bulchuutiin masakama. Addaan jiroon daga ofii keessatti of danda'ee ijaajjee federaalatti akka hojjaasaatti aangoo fi qabeenya qooddata. Adda bilisummaa uummata Tigraay karaa EPRDF kaayyoo naamusaa kanaa busheesse. Dhaabonni maannaa adda bilisummaa uummata Tigraay waliin EPRDF hundeessan saba of danda'e iddoo sun haafuuti ofiifuu bilisummaa hin qaban turan. Kanaaf adda bilisummaa uummata Tigraay jechuun EPRDF jechuun adda bilisummaa uummata Tigraay ture. Karaa biraa adda bilisummaa uummata Tigraay fi EPRDF fuula lamaan dumbulloo tokko turan. Kanaaf EPRDF guddaa qomma'aa fakkaatee mul'atu xiqqaa bulcha yeroo miciree adda bilisummaa uummata Tigraay irraa gadoof dhaabe maalummaan isaas daawwitii adda bilisummaa uummata Tigraay qofa keessaa mul'atu ture. Adda bilisummaa uummata Tigraay dhaaba federaalummaa fi dimokiraasii sobaa lallabedha.
bara fakkaatee dabareesaa nama raatessuuf yoo ta'e malee farra federaalummaa fi farra dimokiraasii ta'uusaa hojii qabatamaan mirkaneesse. Bulcha yeroo inni gadhaabe shaakala abbaa irrummaa mallattoo eenyummaa habashootaa fakkaatee itti fufsiise. Jireenya isaa keessatti dhaaba ejjennoo siyaasaa tokkoon jiraachuu dadhabedha. Ka'umsi isaa maarkistummaa leenistummaa ture. Booda warraaqsa Albaaniyaatti michoomee yaada Elver Hoojiyaa dhugeeffate. Addunyaan maarkistootaa gabaa dhabnaan ammoo halkanuma tokkotti hordoftoota kaapitaalistummaa adii yookiin waayit kaapitaalizimiitti geeddaramuusaa himate. Kanaan eenyu caalaa leelloo jara lixaa argatee ture. Booda leelloon sun itti hir'annaan karaa kaapitaalistummaa irraa maqee karaa warraaqsa dimokiraasii irra qajeeluu himate. Innaa du'ee hobbaafatullee awwaalli isaa karaa kamirratti akka ta'e hin beekamu. Dhaabni EPRDF xarangaa'otaan dhandhooname harka ilmaan xarangaa'otaatti galaafatame. Barri 2018 geeddarama biraa dorrobee dhufee ture. Qabsoo gichilloonni Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoon durfamu taasifte seenaa Oromoo keessatti isa jabaa Oromoon akka sabaatti of danda'ee ijaajjee sirna Itoophiyaan falmedha. Diddaa qindaawaa hundee EPRDF sochoosee kan qaxaleen ijoollee Oromoo adda ishee rasaasaaf laphee ishee taankiif kennite ulfina saba Oromoof kitimaa taate haala bara 2018 uumame argamsiise. EPRDF jabaa hin uggamne fakkaataa ture. Diddaa fi dheekkamsa Oromoon yeroo akka hurrii qilleensi seenee lafarraa dhabamutu argame. Taatullee ijoolleen Oromoo sochootee haala geeddarte mirga saba Oromoo guutuutti osoo hin mirkaneessiin gufatte. Luuxxee seentonni carraa sanaan barcuma EPRDFitti ol bahan itti ba'aa sochichaa hanqaaqsanii dheebuu aangoo ba'achuuf halluu fakkeessummaa baatii muraasaaf sabboonummaa akkeessaa ittiin calaqqisiisan ofirraa dhiqanii eenyummaa isaanii isa dhugaatti deebi'uuf yeroo muraasa qofa itti fudhate. Waadaan geeddarama dhugaaf seename waamichi haqaa fi dimokiraasii heerummaa fi kanneen kana fakkaatan arraba xarangaa'oota haaraarra torbanota muraasaaf ture. Ni ida'amnaa jedhamee ka'ame wal harcaasuun heddummaate. Ajjeesuun mo'amuu ta'uu himame. Garuu ajjeesanii dhiiga qulqullootaa boorrachuun hin dhaabbanne. Hin hinuu jedhan garuu manni hidhaan wal hanqate. Waltajjii addunyaatti bahanii waraanni fakkeenya kufaatii ta'uu firaa fi halagaatti himan. Garuu waraana barbadeessaan biyyattii goolan. Dhaabni biltsiginnaa maandhee EPRDF keessaa muuxatee bahee dhaaba waan dubbatu hundaa faallessu ta'ee argame. Maayikelaawwiin ulfina ilmoo namaa sarbuutti fafeessamee cufamellee osoo waggaa hin guutiin gaabbamee baname. Diddaa fi dheekkamsa uummataan haalli bara 1974, 1991 fi 2018 uumame gaaffii sabootaaf deebisa waaraa kennee furmaata hundee qabeessa argamsiisuuf carraa uumee ture. Garuu carraa sadanuu osoo xumuramee dhimma ittiin bahamiin xawalwaallota, ayyaalaallattootaa fi xarangaa'ota gaggabdoota aangoon butamee hanqaaqsame. Daafii kana impaayerri dirree goolii kun abbaa irrummaa fi dabaan bulummaa farra ulfina ilmoo namaarraa walaboomuu dadhabde. Impaayerummaas ta'ee federaalummaa jalatti waa'een bilisummaa fi birmadummaa sabootaa, dimokiraasii, ulfina ilmoo namaa, misoomaa fi qananii jettee dhugaarraa fagoo abbootiin irrootaa saba bulchan raatessuuf lallaban qofa. Akka amma hubatametti Itoophiyaan federaalawuu fi dimokiraatawuu caalaa gaalli uraal ilmoo keessa darbuutu salphata. Maraammartoon siyaasaa amala uumaa Itoophiyaati. Diddaa fi warraaqsi yookaan fonqolchi sirna geeddaru hundi irree hammeenyaa kan duraa caalaa ulfaatu fudhatee dhufa. Saba hunda dhiitanii bulchuun gaggaba abbootii irree Itoophiyaati. Abbaan irree kun Amaara, Oromoo, Tigree yookaan saba biraa keessaa argamuun homaa garaagarummaa hin qabu. Abbaan irrummaa sabummaa hin fo'atu, amantii hin moggaafatu. Maddi maraammartoo siyaasaa Itoophiyaa gaggaba abbaa irrummaa fi olaantummaati. Hanga kootamni abbaa irree barcumarraa sochoofame saboonni hunduu mirga hiree sabummaa isaatii murteeffachuu hin dandeenyetti bilisummaa, nagoomaa fi tasgabbiin waraanii argama jedhanii yaaduun gowwummaa ta'a. Kanaaf haalli amma keessa jiramu ragaadha. Itoophiyaan har'a golee hundaa ibiddi furaa itti qabatee goolii hamaa fi waraanaa barbadeessaa keessatti argamti. Kun dhoksaa gabaa keessaati. Oromiyaa, Tigraay, Benishaangul Gumuz, Gambeellaa, Amaaraa, Somaalee, Kibba, Affaar bakka hundaa sagalee rasaasaa dhaga'uu irra darbame raaree dhiigaa do'achuun waan baratamedha. Reeffa namaa ulfinaan awwaaluun afeera. Reeffi biyyoon itti deebifamee baalli irra buufame carra qabeessa. Kaan akkuma salphaatti badheetti gatame irbaata allaattii ta'a. Dubartiin ni gudeedamti, maanguddoon ni salphifama. Maatii guutuun duubaa manni itti cufame ibidditti qabsiifama. Namummaan sadarkaa kanatti gadi xiqqaate. Akkasuu ta'ee lubbuu dabalataa galaafachuu, dhiiga dabalataa dhangalaasuu fi mancaatii dabalataa qaqqabsiisuuf foolachuu malee qalbii ofiitti deebi'amee galaana maraatummaa cillinfoo itti seename keessaa bahamee gaabbamee lafa dhiiga qulqullootaan looxxoftee dhiqanii qulqulleessuuf qophiin hin mul'atu. Dhiitee bariitee waamicha waraanaatu dhagahama. Humna bulguu fakkeeffamee diinoomfame barbadeessuu, balleessuu fi awwaala isaarra dhaabbatamee jeekkaramuuf daboo kadhatamee qophaawama.
Kun haala keessa jiramudha. Waa'ee impaayera Itoophiyaa irratti yaadonni lama wal nakkaraa turan. Akka yaada abbootii irreetti tokkummaan Itoophiyaa hin biinxa'uu hin diigamu. Warri Itoophiyaa diiguuf abbalan humnoonni keessaa fi alaa abjuun isaanii hin milkaa'u. Yaadni kun hordoftoota abukaakkee wacaa fi wacabbaraan lafa bulluqsan hedduu qaba. Nama qalbiin hubateef utubaan tokkummaa Itoophiyaa olola kanaan waan dhaabbate fakkaata. Yaadi faallaa yaada abbootii irreen dhiyaatu Itoophiyaan dimokiraatawuu, federaalawuu fi mirga sabootaa hammachuu hanqattee daandii qaxxaamuraarra ijaajjitee argamti. Daandiin tokko yoo daddaffiin tarkaanfiin fudhatame shaakalli abbaa irrummaa hambifamee gara dimokiraasiitti geessa. Daandiin biraan akkuma baratame awwaala dimokiraasii fi federaalummaa irratti shaakalli abbaa irrummaa fi olaantummaa saba tokkoo dagaagfamee gara diigumsaatti geessa. Yaadni kun gabaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhaga'amuu edda eegalee bubbuleera. Tilmaamni kun sirnaan kurfaa'uu gaaffii sabootaa waliin lafa qabate. Abdiin dimokiraatessitootaa inni guddaan unkaa heera Itoophiyaa keessatti abbaa irree dirqisiisanii nagaan aangoo irraa fudhachuu ture. Taatullee abbaan irree sirna federaalummaa Itoophiyaa akka isaaf tolutti morodee gadhaabee dimokiraatessitoota caalaa haxxee fi abshaala ture. Filannoo sobaa geggeessee sagalee hata. Hanna raawwateef torbanoota wacamee callifama. Abbaa irree kootamni mormitoota isaa edda hidhee booda hoggana guddaa, obboleessa jabaa, abbaa mul'ata fagoo jedhamee barcumni eebbifamaaf. Haalli amma mul'ate yaada abbootii irree fi yaada gurmuu dimokiraatessitootaa wal faana faallesse. Itoophiyaan hin biinxoftu, mootummaan ishee hin jiguu kan jedhu soba. Itoophiyaan jalqaba sammuu namaa keessatti bittinnoofte. Uummanni Itoophiyaa wal hin beeku, wal hin amanu, fedha waliin jiraachuu hin qabu. Akkatti har'a Amaaraa fi Tigreen, Amaaraa fi Oromoon wal ilaalaa jiru kanuma mirkaneessa. Amaaraa fi Tigreen bu'uura Itoophiyaa fi Itoophiyummaan irratti gadhaabbatedha. Jarri lamaan seenaa, aadaa, ilaalcha, amantaa, hooda achi as dhuftee fi barsiifata adda addaa irratti walitti dhufu. Yoo Aksum hambaa qaroomina Itoophiyaa jedhame, Aksum irraa handhuura sabboonummaa Tigreetti geeddarame hidhata Itoophiyummaa irraa hiikkataa jira. Yoo bataskaanni Aksum Maaram handhuura kiristaanummaa Ortodoksiitti fudhatame, bataskaanichi hariiroo Finfinnee waliin qabu addaan kutuu labsateera. Yoo hidhata obbolummaa ta'e haadi isaan walitti gudunfee addaan cite saboonni lamaan daangaa dhiigaan sararame qooddatu. Gabaabumatti waa'een tokkummaa Amaaraa fi Tigree callee gargar cite ta'ee bu'uurri hidhata hangafaa fi maandhaa kana booda dhagaa gargar bahe fakkaata. Kun mirkanii diigamuu bu'uura Itoophiyaati. Oromoo fi Ormi kibbaa bu'uura Amaaraa fi Tigreen waliin ta'anii lafa qabachiisanitti kolonaawwanii sutaman. Hariiroon Itoophiyaa fi isaan gidduu ture hariiroo koloneessaa fi kolonaawaa, hacuucaa fi hacuucamaa, gabbarsiisaa fi gabbaraa kanneen kana fakkaatan ture. Hariiroon kun haga har'aatti geeddarama guddaa hin argamsiifne. Haala itti tokko bulee tokko bulche gadi qabama, daba, tuffii, dhiitama, yakka suukkanneessaa akaakuu hallee keessummeessise. Kun keessumaa Oromoo fi Itoophiyaa gidduutti hariiroo jibbaa, diinummaa fi hammeenyummaa gadhaabe. Oromoon diina Itoophiyaa, Itoophiyaan diina Oromootti fudhatama. Haala kana federaalummaan leelloo guddaa argatee ture homaa hin geeddarre. Moggeeffama siyaasaa, saamicha dinagdee, cunqursaa afaanii fi aadaa, tuffatama eenyummaa, duuchumatti dhiittaa namummaa akka sabaatti irra gaherraa ka'ee Oromoon Itoophiyaa lagatee Itoophiyummaa fafeesse. Itoophiyaa fi Itoophiyummaan takkaayyuu sammuu Oromoo keessa hin bulle. Edda Itoophiyaa fi Itoophiyummaan sammuu Oromoo, Somaalee, Tigree, Sidaamaa fi kanneen kana fakkaatan keessa hin bulle akkamittiin tokkummaan Itoophiyaa hin bittinnaa'uu jedhamee afaan guutamee lallabama. Itoophiyaa dhaabaa fi dagaleen wal harcaasee utubaan irratti ijaarame diigamee keessaan rirmi qorqee alaan bubbeen dhiibee bittinneessuuf fiixeerra gaheera. Lammaffaa Itoophiyaa daandii qaxxaamuraarraa ijaajjituu dimokiraatessine tokkummaa ishee dandamachiifnaa hawwiin jedhu abjuu ta'ee hafuuf deema. Itoophiyaan biyya abbootiin irree irratti wal furan impaayera farra dimokiraasiiti. Itoophiyaa fi dimokiraasiin wal hin beekan, wal beekuus hin danda'an. Itoophiyaa dimokiraatessinaan soba. Impaayerri diigamee akka sabootaaf tolutti geeddarama malee hin dimokiraata'u. Haboon dimokiraasii abbootii irree irratti hin hojjetu. Kanaaf karaan dimokiraatessitootaa burjaajii dabalataa uuma malee furmaata hin fidu. Geeddarama haphiin haga yoonaa siyaasa Itoophiyaa keessatti mul'atan hundi takkaa'uu diddaa fi warraaqsa uummataan fakkeenyaaf bara 1974 fi 2018 yookaan waraana ijibbaataan fakkeenyaaf bara 1991 argaman. Karaan siyaasa abbootii irree Itoophiyaa karaa mul'ata dukkanaati. Akka salphaatti dukkana isaa ibsanii hadhaba isaa qulqulleessuun hin yaadamu. Karaa mul'ata dukkanaa kana kan hanga har'aatti jibba, roorroo, goolii fi gidiraa gama hundaa hammeesse. Irra guddaan Habashootaa galaana dhibdee siyaasaa Itoophiyaan keessa dhidhimteef heera Itoophiyaa fi federaalummaa sabummaa irratti hundaa'u hadheeffatu.
yoo heerichi fooyya'ee yookaan ciramee gatame akkasumas federaalummaan ammaa duubatti deebi'ee yookaan caasaan sabummaa diigame federaalummaa lafqo'aatti geeddarame golfaan Itoophiyaatti nammee haala siyaasaa hammeessee halkanuma tokkotti akka dhiqamee Itoophiyaa leemmoo argamsiisuutti dhiyeessu. Kun dogoggora burjaajessaa fi yaada bututaa aduun itti dhiitedha. Garuu waggoota 30 darban akka weedduu leelloo hundaa argateetti kanumatu gamaa fi gamanaa weeddifamaa ba'e. Tokko jedhanii heera hadheeffatu, lama jedhanii federaalummaa sabummaa fafeessu. Sobni irra deddeebi'amee dhugaa fakkaata. Kanaaf dhibdee siyaasa Itoophiyaa ammaaf qabxii muraasa kaasuun hubannoof tola. Itoophiyaan ijaarsa impaayeraatii jenneerra. Impaayerattiin bu'uura olaantummaa saba Amaaraa irratti gad dhaabbatte. Kanaaf Itoophiyummaa fi Amaarummaan akka fuula lamaan dumbulloo tokkotti fudhatama. Haalli Itoophiyaa hundi afaan Amaaraa, aadaa Amaaraa, duudhaa fi seenaa Amaaraa, eenyummaa fi fedha Amaaraa akka calaqqisiisutti tolfame. Tigiroonni akka hidhata maannaa saba Amaaraatti lakkaa'aman illee amantii kiristaanummaa Ortodoksii waliin qooddachuu irraa kan hafe irra guddaa ilaalcha Amaarummaatti kooluu galan jechuun ni danda'ama. Afaan hojii mootummaa Atsee Yohaannisii fi EPRDF kan sabummaan Tigree olaantummaa itti gonfate afaan Amaaraati. Impaayerri eenyummaa Amaaraan dhandhoomtee gad dhaabbatte saboota biroo guutummaatti alagoomsite. Hinkoon alagaa kolonummaa ture. Sabni Oromoo, Ormi Kibbaa, Somaalee, Affaarii fi kanneen biroon hinkoo kolonummaa Itoophiyaa qooddatan. Kolonummaan ujuu fi gaggaarii saboota hundaa mancaase. Afaan isaanii hin dubbatamu, seenaan isaanii qoratamee hin barsiifamu, ulfoon isaanii hin safeeffamu, aadaan isaanii hin beeksifamu, duuchumatti eenyummaan sabummaa isaanii hin beeksifamu yookaan maqaa fi eenyummaa xiqqeenyaa itti maxxanfameen himama. Fakkeenyaaf impaayera kolonummaa Itoophiyaa jalatti Oromoon akka sabaatti hin beekamu. Oromoon saba hin turre, saba miti, saba hin ta'u. Sun tarsiimoo tuffii saba Oromoo guddaa dagaagaa ittiin gad qabuuf dhimma bahan ture. Hireen saboota kaan mudates kanuma fakkaata. Impaayera Itoophiyaa keessatti mirga beekamuu fi hinkoo lammummaa qooddachuu kan sarbaman saboota kolonii qofa hin turre. Amantii kiristaanummaa Ortodoksiin ala kanneen jiran waaqeffataa, musliimaa fi kanneen kana fakkaatan fafeessamanii duuti itti murtaa'e. Hordoftoonni isaanii akka farra Ortodoksii fi farra tokkummaa Itoophiyaatti lakkaa'amu. Kolonummaa sanyeessaa fi boodessaa Itoophiyaa keessatti timjii Ortodoksummaa tarkaanfachuun akka dhuma lafaatti hinnatama. Biyyoonni hedduun golee addunyaa maraa kolonii bulfataniiru. Kan akka Itoophiyaa xiqqeessaa, fafeessaa fi roorrisaan garuu seenaa keessatti waan argame hin fakkaatu. Akka sabaatti yoo ilaalame Oromoon hunda caalaa miidhame, hunda caalaa itti roorrifame. Haala itti mootummaan nafxanyaa Oromootti roorrise kolonummaa qofa osoo hin taane haaloo bahannaa dabalata. Oromoo fi Amaarri gara waggaa 500f lola dhaabbataa keessa turan. Akka Doonaald Leevin jedhutti Oromoo fi Amaarri hamajaajii waloo seena qabeessa. Amaarri akka Oromoon humnaan cabsee lafarraa buqqiseetti himata. Lafa oomisha taadhii Oromoon har'a irra jiraatu akka waan sochii babal'annaa Oromootiin irraa fudhatameetti dhiyeeffatu. Yaaddoon jireenya isaatii inni guddaan Oromoo akka ta'etti guyyaa of irratti birrataa halkan of yaacessaa jiraate. Qawween faranjii Amaara koloneessaa Oromoo kolonaawaa taasise hariiroo saboota lamaanii hundeerraa geeddare. Kolonummaa haaloo bahannaa keessatti Oromoon akka lamuu mataa ol hin qabanne, akka lamuu hin humnoofne, akka lamuu irroome haboo siyaasaa bira hin geenyetti gad qabuu yaalan. Hariiroon kolonummaa hamajaajummaa Amaaraa fi Oromoo gidduu ture daran hammeesse. Taatullee Oromoo fi Amaaraa wal dhabsiisee kan addaan fageessu hamajaajummaa bara dheeraaf gidduu isaanii buufate qofa miti. Saboonni lamaan aadaa, ilaalcha, dhugeeffannoo, ayyamquuyii, afaan, himtee hodaachiyaas dhuftee fi waa halleen hundeerraa wal faalleessu. Oromoon sirna walqixootiin masakama. Sirni cuunfaa sammuu Oromoo walqixxummaa namummaa mirkaneesse gadaadha. Amaarri sirna mootii bu'uura wal caalmaatiin masakama. Tokko olaanaa kaan gadaanaa, tokko ajajaa kaan ajajamaa ta'uu qaba. Akka ilaalcha Amaaraatti samiin hin taraaramu, mootiin hin komatamu. Mootiin muraa fi qajeelchaa waa hundaati. Oromoon waaqa gurraachatti amana. Waaqni Oromoo leemmoo garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaati. Humni isaa hin safaramu, aangoon isaa hin madaalamu. Amaarri kiristaanummaa Ortodoksii hordofa. Akka inni itti waaqeffatus kan Oromoo irraa baay'ee fagoodha. Jireenyi Oromoo gamtaadha. Waliin bobbaa, waliin hojjeta, waliin soorata. Jireenyi Amaaraa leexaadha. Abba tokkeen akka fedhe murteeffata. Duudhaa gamtummaa keessatti wal abboomuun isaan biratti hin baratamne. Oromoo fi Amaarri waa halleen wal faalleessu. Qaamaa fi qalbii, ilaalchaa fi ayyamquuyii, aadaa fi dhugeeffannoo keessatti wal faalleessi Amaaraa Oromoo kolonummaa jalattis hidda gadheereffate. Fakkeenyaaf Minilik goota Amaaraati. Oromoof ammoo diina hamajaajii guddicha. Amaarri alaabaa Itoophiyaa akka alaabaa bilisummaa fi birmadummaatti fudhata. Oromoon alaabaa Itoophiyaa alaabaa gabroonfataatti ilaala.
Yaadni alaabaa Itoophiyaa duuba jiru Amaaraaf tokkummaa, Oromoof salphina calaqqisiisa. Waan hedduu yoo kaasne bakka itti yaadni Oromoo fi Amaaraa wal kiphu wal fudhatee waliin deemuu gonkumaa argachuurra gaara dhiibuu wayya. Tokko bitaa yoo jedhe kaan mirgaa, tokko muka yoo jedhe kaan mukukkula jechaa yaadaa fi ilaalchaan wal faalleessuun waan baratamedha. Kanaaf impaayerri Itoophiyaa bu'uura wal diddaa dhaabbataa irratti ijaaramte. Hariiroon Oromoo fi Amaara gidduutti calaqqise hariiroo Amaaraa fi saboota biroo waliin tokkuma. Impaayerri Itoophiyaa hoolaa fi jeedala gaadaa tokko keessatti walitti dirqe. Impaayerri Itoophiyaa jija Amaara Shawaati. Qawwee faranjootaatti hirkatanii impaayericha bulchuu keessatti qooda olaanaa kan taphate isaanii. Gartuun kun saboota koloneeffatirraa beekumsa, qaroominaa fi hubannoo irra wayyaa hoomaatuu hin qabu. Humni nafxanyaa isaa saamtuu, gudeedduu fi mancaastuu ture. Qondaalonni isaa of tuultota, ofirroota, ofittootaa fi abbootii irree ijibbaachisoo turan. Gara jabummaa dhalli namaa ittiin hin komatamne raawwachuun beekamu. Seenaan isaanii halluu sobaan faayame akka calaqqisutti tolfame dhugaa maalummaa isaaniirraa baay'ee fagaata. Bulcha yeroo kolonummaa saboota irratti diriirsan calaqqee maalummaa isaanii ture. Irra jireessi barcuma jalatti qabee aangorra isaan turse jabina isaanii osoo hin taane qawwee fi beekumsa jara lixaati. Biriteen gudditti, Faransaay, Raashiyaa, Ameerikaan akka aangawoota fatansootti tumsa isaan bulchitoota impaayera Itoophiyaaf kennan gadadoo hacuucamtootaa hammeessuu keessatti qooda olaanaa kennan. Imaammanni karaa bulchootaa imaammata karaa mootummoota fatansoo kolonii bulchuu keessatti muuxannoo gabbataa qabaniin wal kipha. Koloneessaan kamuu saba koloneesse liqimsee gara ilaalchaa fi eenyummaa isaatti luuccessuu barbaada. Biriteen homsuu, Faransaay homsuu, Ispeen homsuu, Raashii homsuu, Jaappaan homsuu, Poorchugaalessuu fi kanneen kana fakkaatan imaammata jabana tokko koloneessonni ittiin eenyummaa sabootaa liqimsanii kan ofii itti haguugan ture. Nafxanyoonnis kanuma fakmishoo taasifatanii saba koloneessan amaaromsuutti bobba'an. Amaaromsuun imaammata aadaa, afaan, ilaalcha, amantaa fi yaada Amaaraa fudhachiisuuti. Amaaromsuun yeroo tokko tokko Itoophiyaa homsuutti hiikama. Gama biraan amaaromsuun ortodoksomsuu dabalata. Amantaan musliimaa fi waaqeffannaa ifatti fafeessamee tokkicha kiristaanummaa ortodoksii qofatu beekame. Hordoftoonni amantaa kana lamaanii aramanii jedhamanii xiqqeeffamu. Jiraatti ulfina du'an bakka awwaalchaa hin argatan. Sirna kolonummaa gadhaabuu keessatti qoodi bataskaana ortodoksii laayyoo hin turre. Kanaaf Itoophiyoomsuu jechuun amaaromsuu fi ortodoksomsuutti hiikama. Imaammanni amaaromsuu karaa itti shaakalame keessaa muraasni mana barnootaa, mana hojii, mana daldalaa fi mala qunnamtii hunda afaan Amaaraatti dhimma bahuudha. Fakkeenyaaf obbolaa lakkuu lama keessaa tokko abbaa seeraa, tokkommoo himatamaa ta'ee yoo dhiyaate isaan lamaan keessaa tokko yoo afaan Amaaraa hin beekne obbolaa lamaan wal hubachuuf dirqama turjumaana dhaabbatu. Manni murtii afaan Amaaraa qofa dhaga'a. Manni barumsaa, manni hojii fi manni daldalaas akkasuma. Kolonaawwan roorrifama akkasii jala bule. Qonnaan bulaan dafqa illee lamaan cobsatee ganna dhoqqee bona awwaaraa boraafatee qotee aramee qiixaree oomishaa calleessuu irratti mirga abbummaa hin qabu. Akka fedha nafxanyaatti jiraata. Oomishee calleessee soora qoonqoosaaf arjooma nafxanyaa eeggata. Kun jireenya kolonaawaa hundaati. Kolonaawaan biyya hin qabu, mirga hin qabu. Waan hallee jireenya isaa koloneessaatu murteessa. Orma Itoophiyaan koloneessite keessaa Oromoon hunda caalaa miidhame. Olaantummaa Amaaraa jalatti haalli impaayerri Itoophiyaa itti ijaaramtee fi bulfamte shaakala doorsisaa, roorrisaa fi dabaa saba Oromoo irratti haguuge. Boodana ammoo karfaffuun roorrisaa fi dabaa kun saba Tigraay fi Eertiraa akka obbolaa fi hidhatamaadhaa Amaaraatti lakkaa'aman qaqqabe. Haalli Eertiraa diigamuu federeeshinaa booda hammaate. Gungummiin gama Tigraay gara dheekkamsaatti kan geeddarame immoo edda sochii wayyaanee tokkoffaa bara 1943 Haboo Haile Sillaasee uggee booda. Madaala sanarra kaa'amee yoo safarame roorroon Eertirootaa fi Tigroota dheekkamsiise ulfaatinas ta'e dheerina yeroon kan Oromoo fi Orma kibbaarra gahetti hin hiiku. Haalli hariiroo Amaaraa fi Habashootaa fiixee kaaba impaayerettii jiran hammeesse roorroo kolonummaa caalaa hidhatamaannaa Amaaraa ta'anii itti fufuu sifeeffachuu diduurraa madde. Yoo xiqqaate Amaarrii fi Tigroonni qaccee sanyii tokko dhahatu, amantaa tokko dhugeeffatu, ilaalchaa fi ayyamquwii tokko qooddatu, himtee hooda achi as dhuftee tokko waliin qabu. Akkasuu ta'ee garuu isaanis impaayerummaa Itoophiyummaa hin fudhanne. Kanaaf dhibdeen siyaasaa impaayera Itoophiyaa bakka lamatti hiramee ilaalamuu danda'a. Haalli Oromoo fi Ormi kibbaa itti bulfame kolonummaa keessatti hammatama. Hariiroon oomishaa bu'uura kolonummaarra gad dhaabbate saamicha, garajabummaa, hammeenyaa fi farra dhala namaa ture. Tarsiimoo bulchitoonni abbootii irree ittiin Oromoo fi saboota biroo keessummeessan marti roorrisaa fi dabaan bulummaa akaakuu halleeti. Hariiroon kun hanga har'aatti hin geeddaramne jechuun ni danda'ama.
haalli Tigiroonni Tigraay fi Eertiraa itti bulfaman kolonummaa caalaa cunqursa gitaatti hiikuu danda'a. Tigiroonni Amaara waliin Oromoo fi saboota kibbaa koloneessuu keessaa qooda qabu. Mootiin Habashaa Minilik dura ture Atsee Yohaannis saba Tigree irraa argame. Heerri Habashaa Kibra Nagist jedhamu cuunfaa sammuu Tigrootaati. Aksum dhagaa golee sabboonummaa Habashootaa kan ta'e handhuura Tigraay jira. Seenaa Habashootaa keessatti mootiin takkaa Amaara takkaa Tigree keessaa ba'a. Dhimmi Eertiraa sababa lamaan akka addaatti keessummeeffamuu danda'e. Tokko Eertiraan kolonii Xaaliyaanii turte. Itoophiyaatti federeeshinaan sutamuuf dhimmi isaanii marii fi murtii mootummoota gamtoomanii barbaachisee ture. Akka addaan jiroo tokkotti ilaalamuuf beekamtii dabalataa kenneef. 2. Eertiroonni ijaarama siyaasaa noolaa fi sabummaa qabu turan. Sadarkaan dammaqiinsa sabummaa isaanis ol ka'aa ture. Ummata Itoophiyaa caalaa shaakala gurmaa'uu, yaada ofii ibsachuu fi hariiroo alaa qindeeffachuu qabu turan. Tarsiimoo lafquwaatiin qarqara galaana diimaatti argamuun isaanii hunda caalaa isaan fayyadeera. Kanaaf Oromoo dursanii leelloo fi dhageettii humnoota lixaa gonfatan. Kanaan alatti Habashaan Finfinnee maandheeffatte Asmaraa fi Maqalee yoo siyaasaan cunqursite malee hin koloneeffanne. Kanaaf impaayerri Itoophiyaa olaantummaa Amaara Shawaan gad dhaabbatte kaan koloneeffatte kaan loogii siyaasaa fi dinagdeen cunqursitee bulchite. Hariiroon oomishaa akaakuu lama kolonii fi cunqursaan saggoo uummata impaayeratti irratti fe'ame impaayera goolii suukkanneessaa keessatti dhalatte kana gaadi'ee duubatti harkisaa ture. Daafii mo'icha Adawaa maqaa hin malleef argattuyyuu Itoophiyaan hundooftee waggaa 100 boodas hiyyeetti doofaa dirree waraana suukkanneessaa fi dhibee daddarbaa taate. Impaayerri Itoophiyaa biyya hongee qabeenya uumamaan rukkutamte miti. Saboonni hunduu oomishatanii jiraachuu kan isaan dandeessisu qabeenya qabu. Biyyoo gabbataa, lageen gurguddaa, rooba gannaa, albuudota kabajamoo, marga dheeda beeladaa gahaa qabdi. Garuu mootummoota hamoo, roorristuu, saamtuu, mancaastuu, gooltuu, duubatti harkistuu fi ofittoo taatetu aangootti wal furee jireenya sabootaatti roorrisaa as ga'e. Akka sabaatti impaayeratti mootummaa Amaaraa fi Tigreetu bulche. Isaan lamaanuu olaantummaa saba keessaa argamanii mirkaneessuuf ifaajaa turan. Gaafa Amaarri mo'u Itoophiyaan Amaara fakkaatti. Gaafa dabaree Tigree Tigrummaatu irraa gilindisa. Oromoof lamaanuu tokkuma. 9 elmanis 90 elmanis kan koo qiraaciitti isa durreen jetteen wal fakkaata. Amaarri deemee Tigreen dhufuun hariiroo Oromoo fi Itoophiyaa hin geeddarre. Geeddaruullee hin danda'u. Koloneessaan koloneessaadhuma. Qabsoon sabboonummaa sabootaa Habashoota yaaddoon yaacessuun mirkana. Sabboonummaan sabootaa addunyaa golee biraa impaayeroota diigee biyya saboota ofiin buloo labse Itoophiyaa ga'ee gufata jedhamee eegamuun gowwummaa ta'a. Kan hin oolle ga'ee fiixee kaabaa hanga fiixee kibbaatti gaaffiin saboota hallekaas sabboonummaan furga'uu impaayera Itoophiyaa mudde. Gaaffii sabootaa humnaan ukkaamsuuf mootummaan Habashaa waan qabu hunda hurgufatee itti hiddoose. Fakkeenyaaf Dargiin waraana barbadeessaa waggaa 17f humna namaa fi qabeenya biyyaa itti duguuge keessatti doolaara Ameerikaa biliyoona 18 dhangalaase. Isa keessaa walakkaa meeshaa waraanaa bitachuuf oolche. Lola sabootaa injifachuuf Dargiin jeetti waraanaa 370, taankii 1700, konkolaataa waraanaa 1600, meeshaa waraanaa gurguddaa 4000 bitatee ture. Milishoota akka qoraanii bobeessaman osoo hin dabalatiin waraanni Dargii kitila tokko oltu dhume. Kun waraana gama finciltootaan dhumanii fi kanneen dirree mangistuun guutummaa biyyaatti ajjeefaman hin dabalatu. Yoo sana hunda idaanee tilmaamne waggaa 17 keessatti lubbuun nama kitila 2 olii galaafatameera. Kun hunduu ta'ee Dargiin hanga funyaaniitti hidhatee waraana Afrikaa guddichaa bobbaasee qabsoo sabootaa wareegama hadhaawaa gaafateen aangoo irraa maqsame. Haalli sun mootummaan abbaa irree kamuu hagamuu hidhatu hagamuu of ijaaru yeroof yoo ta'e malee uummata bulchuu injifachuu akka hin dandeenye qabatamaan mirkaneesse. Sonni ce'umsaa awwaala Dargii irratti ijaarame gaaffii sabootaa keessummeesse dhibdee jaarraa tokkoof furmaata akeekee ture. Faallaa aadaa siyaasaa dura baratame kora adoolessaa jedhamee kan beekamu jaarmeewota siyaasaa sabootaa 24 hirmaachise. Mootummaan ce'umsaa yeroos dhaabbate gumii iddoosotaa miseensota 87 qabuu fi gumii kaabinootaa miseensota 18 hammate moggaase. Wixinee chaarterri ce'umsaa ittiin gad dhaabbate kan barreesse qondaalota adda bilisummaa Oromootii jedhama. Adda bilisummaa Oromoo dhiibbaa keessaa fi alaan mootummaa ce'umsaatti seenuuf dirqame. Dhiibbaan keessaa wayyaanonni OPDO ulee godhatanii Oromiyaa seenan karaa dhaaba maxxantuu saba Oromoo akka afaan hin faajjessine faccisuuf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo handaara moggaa ture garaacha biyyaan ga'anii saba Oromoo bal'aa qaqqabsiisuuf fedhii fi kaka'umsa olaanaa uumame yoo ta'u, dhiibbaan alaa ammoo adda bilisummaa Oromoo akka mootummaa ce'umsaarraa qooda fudhatuuf dhiibbaa Ameerikaa, Sudaanii fi Eertiraan ejjennoo tokkoon adda bilisummaa Oromoo irra bulchan ture.
biyyoonni sadanuu booda keessa adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gantummaa guddaa raawwatan. Mootummaan ce'umsaa gad dhaabbate godoo bubbee of kaluu hin turre. Duudhaa mootummaa ce'umsaa jedhamee kan beekame olaantummaa seeraa, mirga hiree murteeffannaa sabootaa fi mirgoota dimokiraasii kabajuu kan jedhu irraa duubatti mucucaachuuf baatii muraasallee hin obsamne. Addi bilisummaa Oromoo sammuu chaartara ce'umsaa ture. Gumii iddoo sotaa keessatti EPRDF barcuma 32, addi bilisummaa Oromoo barcuma 12 qabu turan. Firoomsatti yoo ilaalame humna addi bilisummaa Oromoo qabatee dhiyaate kan akka salphaatti hedatamu hin turre. Kanaaf addi bilisummaa uummata Tigraay akka masaanuutti of cinatti ildiimuu jalqabe. Mallas mataa gumii iddoo sotaa ture. Karaa isaa sagaleen adda bilisummaa uummata Tigraay guddatee dhaga'ama. Yaada inni loogeef ni fudhatama. Murtii inni irbe ni dabarfama. Kanarraa ka'ame shaakalli abbaa irrummaa fi dabaan bulummaa adda bilisummaa uummata Tigraay achi keessaan eegalame. Waan barbaadan harka micciiranii murteessuu, seeraa ol of taasisuu fi dhaabota ildiimmatan irratti qoccolloo heddummeessuu keessatti akka feetee ta'uu jalqaban. Karaan adda bilisummaa uummata Tigraay kun dhaaba hidhatamaan dhaasaa ta'ee mootummaa yeroo ce'umsaa keessa jiru adda bilisummaa Oromoof hin liqinfamne. Adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa uummata Tigraay jalqabayyuu walciicataa mootummaa yeroo waliin utuban gidduutti lolli uumame haala ce'umsichaa booresse gaggaba aangoo fi akka feetummaa adda bilisummaa uummata Tigraay irraa madde jechuun ni danda'ama. Addi bilisummaa Oromoo dhiibamee mootummaa ce'umsaa keessaa bahuun abbaa irrummaa marsaa biraaf karaa babal'isee abdii karaa nagaan gaaffii sabootaa akka waliigalaatti addatti immoo gaaffii Oromoo deebisuuf ture dukkaneesse. Kufaatiin mootummaa yeroo ce'umsaa eegala kufaatii federaalummaa Itoophiyaa ture. Heerri asoosama cuunfaa sammuu adda bilisummaa uummata Tigraay fakkaatu ture. Garuu heerichi takkaallee adda bilisummaa uummata Tigraay irratti haboo qabaatee hin beeku. Aangoon heerichi tarreessee hojiitti hiikamurra gaalli uraalirmoo keessa darbuutu salphata ture. Bulchi yeroo saamtuu, waliin dhooftuu, sobduu, yakkamtoota harka dhiigaa miciree adda bilisummaa uummata Tigraay irratti gad dhaabbate heeraa fi federaalummaa Itoophiyaa busheesse. Tumaan heerichaa fi shaakalli lafarraa mul'atu dhibbaa wal faalleessa. Amalli shiraxaxu, dabaan buluu fi olaantummaa mallattoo eenyummaa habashootaa mootummaa adda bilisummaa uummata Tigraay federaalummaa dhaadheessu jalattis hidda gad dheereffate. Federaalummaan EPRDF mirga sabootaa kabajuu caalaa olaantummaa Tigrummaa beekuuf carraaqe. Fakkeenyaaf waraanni ulee olaantummaa fi utubaa aangooti. Waraanni riphee lolaa adda bilisummaa uummata Tigraay irraa kurfaa'ee tibba ce'umsaa humna ittisa Itoophiyaa jedhamee moggaafamee guutummaa biyyattii addatti immoo Oromiyaa keessa bobbaafamee mooraa qubannaa ijaarrate. Yaadi humni kun ittiin ijaarame ergama daangaa biyyaa kabachiisuu osoo hin taane hidhannoo roorrisaa ta'ee gaaffii sabootaa ukkaamsuun olaantummaa saba tokkoo mirkaneessuu ture. Qabsaa'ota sabboontota Oromootti duuluu, hidhuu, ajjeesuu, faana dhabamsiisuu fi yakkoota dhala namaaf hin malle maanguddoota, haawwanii fi dargaggoota irratti raawwachuu keessaa qooda olaanaa kan ba'e waraana EPRDF ture. Waraanuma kana kan haati Oromoo akka reeffaa ilmoo ishee irra teessu dirqisiise. Waraanuma kana kan nadhii gammadaa fi gurguddoo Oromoo ukkaamsee achi buutee dhabamsiise. Waraanuma kana kan saba Oromoo shororkeessee jireenya isaatti roorrise. Dhaabni Dooyaa addatti gulummaa qaruuxee adda bilisummaa uummata Tigraay ture. Seenaa waggaa 27 keessatti dhaaba kana nama lamatu hooggane. Kinfee Gabramadiinii fi Geetaachoo Asaffaa. Qondaalonni Dooyaa isaan jala turan irra guddaan miseensota amanamoo adda bilisummaa uummata Tigraay turan. Dhalattoonni saboota biroo tokko lama akka Budaa Baaqelaa achitti argaman qooda afaan hiikuu fi karaa agarsiisuu irra darbee waan qabaatan hin fakkaatu. Dhaaba kana kan Oromoo shororkeessummaan yakkee halkanii guyyaa basaase. Dhaaba kana kan qareeyyii Oromoo kumoota kijibaan hidhee mana hidhaatti ukkaamsee darare. Dhaaba kana kan dargaggoota Oromoo irraa qeensa buqqisee luka cire. Dhaabbanni Dooyaa somba harkansuu adda bilisummaa uummata Tigraay isa guddicha. Bakka hundatti argama. Bataskaanota, masgiidota, manneen barnootaa, lafa gabaa, mooraa baqattootaa kanneen kana fakkaatan dabalatee battala hunda qabatee saboota basaasee yakkaa ture. Timjii federaalummaa irra tarkaanfatee olaantummaa adda bilisummaa uummata Tigraay achirraan olaantummaa Tigrummaa gad dhaabuuf humni akka dhaabbata Dooyaa Itoophiyaa raaree dhiiga qulqullootaa boorratee waan jiru hin fakkaatu. Dhaabbanni Dooyaa keettoo baay'ee bobbaasa. Irra guddaan hojii isaa naamusa seeraa alummaa irratti hirkata. Hojii maafiyaa geggeessaa ture. Humna inni aboomamuuf waan ture hin fakkaatu. Yoo Mallas hin taane eenyutu Geetaachoo Asaffaa irratti haboo qaba. Olaantummaan sabummaa fi shaakalli abbaa irrummaa EPRDF irra guddaan karaa humna waraanaa fi humna Dooyaa mirkanaawe. Naamusa federaalummaa, dimokiraasii fi mirgoota namoomaa busheessee federaala maandhee impaayera keessaa muuxattee baate galaana maraammartoo keessa dhidhimsan. Kanaaf federaalummaan Itoophiyaa haboo adda bilisummaa uummata Tigraay jalatti masakame lootarii shaffee fakkaata. Yoo qolli irraa kaafame sirna tokkeessoo arganna.
dhimma Itoophiyaa qorachuun kan beekamu Joon Maarkaakis akkas jedhee barreesse. Akka bal'inaan hinnatamutti federaalummaan sirna mootummaa keessatti sabdaneessummaa babal'isuudha. Kun miciree yaada Finfinneetti dhandhoonamee gadi fe'amurraa maquun biyya Itoophiyaa bakka maqa xiqqoo argamsiisuun hin danda'amne keessatti dhugaarraa fagoodha. Inuma yaada olii dhufurraa maquun akka gantummaatti ilaalamaa jedhee ture. Federaalummaan Itoophiyaa federaalummaa walqixoon akka hojjaa ofiitti aangoo fi qabeenya safaratee qooddatu miti. Fakkeenyaaf yaada Mallas Ichime akkuma jirutti ujummoo EPRDF jedhamutti naqama. Sana booda hanga nama dhumaa handaara biyyaa jiraatu gahuutti gadi ergama. Aangoon finnoota federaalaa kana keessa mulqama. Wantoonni jajjaboo fakkaatanii federaalichaaf surraa kennan hundi qilleensa keessatti dhabamanii akka hidda mukaa lolaan bakkeetti yaasee sirni tokkeessoo ija baasee mul'ata. Hanga Mallas jirutti federaalummaan ture abbaa irrummaa kootama tokkoof aanjaa uume ture. Du'a Mallas booda kan barcumatti dhufe Hayilemaariyaam Dassaaleeny fakkeenyaaf of dura qaban malee haboon dhugaa harka qondaalota adda bilisummaa uummata Tigraay ture. Weedduun waaltummaa dimokiraasii kan fagootti dhaga'ame du'a Mallas booda. Hayilemaariyaam Dassaaleeny innaa EPRDF guddina fixatee bututee duubatti sigigaachuu eegalee haala walxaxaa keessa baatamee barcumarra kaa'ame. Hayilemaariyaam akka abba tokkeetti barnoota qaba. Garuu akka nama siyaasaatti waa hedduutu itti hir'ata. Tokkoffaa sababicuu saboota kibbaa Walaayittaa keessaa argame. Kanaaf hundee hawaasa siyaasaa bal'aa hin qabu. Lammaffaa qabsoo hidhannoo keessatti qooda kennee leelloo qondaalota waraanaa fi dooyaa hin horanne. Hayilemaariyaam nama noolaati. Kanaaf akka fedhutti qondaalota ofirroo akka tolchaa harka isaaniitti isa ilaalan abboomuu fi qajeelchuun tabba itti ta'aa ture. Sadaffaa Hayilemaariyaam aadaa siyaasaa Habashaa wal takaaluu, wal kuffisuu, walirra tarkaanfatanii karaa dabaa wal bira darbuun heddummaatu keessatti hin guddanne. Mallas irra guddaa kaardii dabaan bulaa fayyadamee qondaalota ofirratti ciicatu dhoqqeerra ejjechiisuun beekama. Dandeettii sanaan jaallan aantee qabsoosaa marartee malee qileetti ha'ee ofii kootama tokkicha ta'uu danda'e. Hayilemaariyaam nama dandeettii fi ogummaa sanaa miti. Qormaanni Hayilemaariyaam inni guddaan garuu diddaa saba Oromoo ture. Wayita inni aangootti dhufu dhaloota qeerroo bilisummaa Oromoo waliin wal kiba. Yaacii EPRDF olaanaan jalqabaa kaasee sochii bilisummaa Oromoo ture. Kanaaf qabsoo Oromoo ukkaamsee dantaa siyaasaa, dinagdee fi waa hallee bahachuuf ifaajaa ture. Imaammata beekamaa EPRDF keessaa tokko qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu duubbee waraanaa, hidhata siyaasaa fi dippiloomaasii isaa hongeessuudha. Akeeka kanaan biyyoota ollaa feetuu firoomsa siyaasaan ofitti hammatee yookaan humnaan doorsisee faana adda bilisummaa Oromoo balleessuu yaale. Keeniyaa firoomaan ofitti qabee Sudaanii fi Soomaaliyaa humnaan goolee doorsise. Haala hamtuu keessatti dahoo qabsoo Oromoo isheen dhumaa biyya Eertiraa turte. Kunis edda sinsinnummaan Shaabiyaa fi Wayyaanee dhumatee gaa'elli siyaasaa isaanii lolaan adda citeeti. Shaabiyaan tibba ce'umsaa Wayyaaneetti maxxantee hawwii saba Oromoo hanqaaqsitee ofitti gaabbitee qabsoo Oromoo hirphuun siyaasa keessa dantaa dhaabbataa malee fira dhaabbataan akka hin jirre mirkaneessa. Garuu Eertiraan biyya Oromiyaa waliin daangaa qooddattu duubbee dhihoo waraanni bilisummaa Oromoo irraa furgahee haleellaa dhaabbataa mootummaa Itoophiyaa irraan ga'uu hin turre. Haalli bara 1991 booda ture qabsoo bilisummaa Oromoof faallaa laf siyaasawaa yookiin ji'oopolitikaalii hamaa ture. Rakkoo laf siyaasaa kanarra aanuuf tarsiimoo qabsoo duraan ture qabsoo hidhannoo siyaasaa fi dippiloomaasiitti dabalee diddaa uummataa qindeessuun barbaachisaa ta'ee argame. Diddaa uummataa qindaawaan fincila diddaa gabrummaa jedhamee kan beekamudha. Fincilli diddaa gabrummaa sadaasa 9 bara 2005 sochii barattootaa magaalaa Amboo kan Jaagamaa Badhaanee fi Kabbadaa Badhaasaa irratti wareegamaniin eegalame. Isa dura sochiin barattootaa Oromiyaa bakka adda addaatti ka'ee dhaamuun beekama. Fincilli Bosona Baalee bara 2000 fi mormiin barattoota Yuunivarsiitii Finfinnee bara 2004 fakkeenya muraasa. Sochiin duraan ture hoggana waaltaa fi kaayyoo masaqaa hir'ata. Kanarratti hawaasa Oromoo bal'aa hirmaachisaa hin turre. Fincilli diddaa gabrummaa hanqinoota kanarra aane. Ijaarsa lafarraa tolfatee qindeessitoota itti ramadee caasaa qunnamtii bal'aa itti tolchee tarsiimoo lafa kaa'ame irratti adda bilisummaa Oromoon murtii kennee erga itti walii galame booda fincilli karaa sagalee bilisummaa Oromoo fi qunnamtii laf jalaa labsame. Shaakalli qunnamtii intarneetiin diddaa uummataa qindeessuu hoggas eegalame. Fincilli diddaa gabrummaa walakkaa waggaa ol yoo xiqqaate guyyoota 185 Oromiyaa keessatti qindeeffame mootummaa abbaa irree uugge. Gatii lubbuu hedduu gaafate garuu bu'aa guddaa argamsiise. Jija fincila diddaa gabrummaa guddaan dhaloota Oromoo keessaa sodaa balleessee mirga Oromoof falmuuf kakaasuu danda'uusaa ture. Sanaan dhaloonni haaraan of kennee daandii hangafoonni isaa saaqanirra qajeelee mirga sabummaa ofii falmatee qurrama Oromoo dhageessise.
Qeerroon bilisummaa Oromoo diddaa uummataa fincila diddaa gabrummaan eegalame caalaatti jabeessuuf yaadamee kurfeeffame. Yaadni qeerroo bilisummaa Oromoo yaada cuunfaa sammuu adda bilisummaa Oromooti. Ilma gudeedaa adda bilisummaa Oromootis. Akka caasaa aadaa saba Oromootti jechi qeerroo jedhu dargaggeessa hin fuudhiin bakka bu'a. Dubaraaf qarree jedhama. Jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti garuu qeerroon dhiiraa fi dubara walqixa hammata. Akka caasaa ijaarsa hawaasaatti jecha qeerroo jedhu fayyadamuun kan jalqabaa hin turre. Gartuun qeerroo ganamaa jedhamee beekamu qabsoo Oromoo keessaa qooda kennee ture. Bu'uurri ijaarama qeerroo bilisummaa Oromoo hidhata seenaa fi aadaa Oromoo of keessatti hammata. Qeerrummaan ilaalcha, diddaa, falmii mirga ofiif of kennuu dabalata. Akka jaarmiyaatti qeerroon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo irraa addatti kaayyoo tarkaanfachiisuu hin qabu. Akeeki qabsoosaa mirga abbaa biyyummaa Oromoo kabachiisuu keessatti dhaloota gurmaawee qooda fudhachiisuudha. Namoonni baay'een sochii qeerroo diddaa maaster pilaanii Finfinnee waliin wal qabsiisu. Diddaan maaster pilaanii sababa battalaa yookiin immediate keezii malee akeeka gooroo qeerroon bilisummaa Oromoo ijaarameef hin turre. Garuu diddaan maaster pilaanii yaada dhaabota Oromoo hayyootaa fi abba tokkootaa walitti sassaabuu keessaa qooda qaba. Ajandaa qeerroon bilisummaa Oromoo fudhatee bobba'ee akkasumas daandiitti ba'ee diina dura dhaabbatee falmee ifaa fi taliila. Fincila xumura gabrummaati. Sochiin qeerroo kaayyoo masakaa kanarra dhaabbate. Kaayyoo kanatu qeerroo Oromoo waloomsee golee Oromiyaa hundarraa sochoose. Sochiin fincila xumura gabrummaa inni dura sadaasa 12 bara 2015 magaalaa Giinciitti geggeeffame. Borumtaa isaa magaalaa Mandii qaqqabe. Sana booda guutummaa Oromiyaa wal ga'e. Humni EPRDF waraana agaazii dooyaa fi poolisii Oromiyaatti bobba'ee qeerroo of kennee daandiitti ba'ee hidhannoo hiikkachiisee humnaan gad qabuu dadhabe. Hidhaa, ajjeechaa fi doorsifni qeerroo manatti dachaasuu dadhabe. Oromoon yoo didee ka'e maal gochuu akka danda'u agarsiise. Sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo tokkummaa, kaayyoo fi naamusa addaan ka'e waraana bulchiinsa EPRDF sadarkaa Afrikaatti maganfatame sana ababbarsee hurrii qilleensi seene taasise. Dhuma irratti Hayilemaariyaam Dassaaleeny abdii kutatee aangoo itti kenname ofirraa galchee barcumarraa ka'e. Afaan nagaatiin deebiin kabeebsaa fi fakkeessaan illee akka hin argamne Oromoon yeroo kam caalaa daba fafeessaa waldaa Maccaaf Tuulamaa irratti raawwatamerraa qaljeelchee barate. Kanaaf Oromoon bineensa gowwaa boolla tokkotti lama waraanamu ta'uu hayyamuu dide. Kanarraa ka'uudhaan harcooyin hooggantoota waldaa Maccaaf Tuulamaa hidhaarraa hafan dargaggoota warraaqoo boodana dhufan waliin harka wal qabatanii harka lafa jalaan wal gurmeessuu, wal qindeessuu fi bu'uura qabsoo ititaa kaa'achuutti fuulleffatan. Duumessi dheekkamsa Oromoo dorrobe suuta wal core qaqawweessa dargaggoota warraaqxuutti geeddarame. Barri 1960mooti yeroo itti koloniin guutummaa addunyaa addattammoo Afrikaa keessaa diigame bilisummaan sabootaa mirkanaa'e ture. Haalli sun dargaggoota Oromoo dammaqoo ta'anii fi gadadoo sabni isaanii keessa jirutti aaran biratti booree hamaa uume. Keessumaa Eertirooti gaaffii kolonummaa dhiyeeffatanii fudhatamummaa sirna Itoophiyaa qormaata guddaa keessa seensisuun Oromoonis godaana Eertiraanotaarra bu'uu malee filannoo biraa hin arganne. Filannoo wayyaawaa Oromoo caalaa Itoophiyaa fayyadu nafxanyoota of tuulootu carraa isaa jigsee dhangalaase. Waamichi qareeyyiin Oromoo bara 1971 dhiyeessan irratti Oromoon impaayera ijaaruu hin qabu garuu harqoota impaayeraa cabsuuf ergama qaba. Aarsaa ergama ulfoon kun gaafatu baasuuf namni of qusatu hin jiru jedha ture. Dhalooti harqoota impaayeraa cabsee kolonii hambisuuf owwaate adda bilisummaa Oromoo ijaarratee furga'e. Addi bilisummaa Oromoo tuuta dhaloota warraaqaa si'ataa of kennaa fi of bara sabboonummaa olaanaa qaban irraa ijaarame. Tuutni sun timjii amantii fi lagummaa nafxanyaan akka diilloo qoraattiitti Oromoo gidduutti ijaarte dhimma itti ba'aa turte kan waldaan Maccaaf Tuulamaa buqqisee diiguu eegalee guutummaatti haxaawee Oromoo gidduutii dhiqe. Qabsichi dhaloota warraaqaa Oromiyaa malee gandaa fi amantii hin himanne fuulduratti baase. Ilaalcha haaraa fi warraaqaan sun tokkummaa qabsoo saba Oromoo bu'uura hin raafamne irra dhaabe. Isa booda haalli itti fufe Oromoo fi Habashaa akkasumas Oromiyaa fi Itoophiyaatti wal seecca'uu fide. Dhimbiibbaa sana keessatti garuu Oromootii osoo hin beekinis ta'ee beekaa gingilchaarratti habaqii ta'anii daaraa gola Itoophiyaa keessatti gataman hin jiran jechuu miti. Namni yaa'a qabsoo Oromoo sirriitti seecca'ee ilaale murni araarni Itoophiyaa gadhiisuu didee asii fi achi roora'u durumaa kaasee jiraachuu hubata. Addi bilisummaa Oromoo qola yabbuu marate qabsoo Oromoo keessatti gabbachuutu jalee fi rooraatu Oromoo kajeellaa aangoo fi faayidaa ganda halagaatti marmartu haguugee dhore. Ni dhore jechuun garuu jaleen gogdee guuboon ishee buqqaafamee baddee jechuu miti. Arcooyin ishee hanga har'aatti alagaatti maxxantee qabsoo sabichaatti gufuu guddaa taate yoo nageesse. Jarri kun cundhuuraa waa'ee hin baasne qolcoltuu yaada qabsoo bilisummaa Oromoo fi suguggurtuu milkii sabichaa yoo taate malee of dandeessee yaada itti amantu tarkaanfachiisuuf hamilee hin godhanne.
jaloota haguuggii Itoophiyummaa ofirraa kaasuun itti dhaamota. Bu'uurri adda bilisummaa Oromoo kurfeessuuf bara 1973 kaa'ame kora hundeessitootaa waxabajji 11 bara 1976 taa'ee sagantaa siyaasaa fooyya'ee maxxansee hundaa'uu adda bilisummaa Oromoo ifatti yayyabeen fiixa bahe. Sagantaan siyaasaa fooyya'ee dhiyaate hariiroo Oromoo fi Habashaa akkasumas Oromiyaa fi Itoophiyaa seecca'ee dhiyeesse. Oromiyaan damee hundee Itoophiyaa irraa late osoo hin taane addaan jiru of danda'a Itoophiyummaan humnaan irratti jige ta'uu addeesse. Akeekni qabsichaas Itoophiyaa ofirraa kaasuun walabummaa ofiin bulummaa Rippaabilika Oromiyaa gadhaabuu ta'uu ifa baase. Kun eegala hobbaatii kolonii ta'uu isaati. Addi bilisummaa Oromoo isa dura sammuu halagaa keessatti dhalatee ture. Ifatti of baasuun isaa kan hin oolle ta'uu qofa mirkaneesse. Dhalachuun isaa firaaf abdii, halagaaf immoo yaaddoo cimaa ichime. Addi bilisummaa Oromoo battaluma Oromoon itti cabe Finfinnee naannoo hurufa boombiitti dhalate of kaltiin handhuurame. Oromoon golee hundaa walitti dhufee gaaddisa tokko jalatti itite gaaffii walabummaa dhiyeeffachuun adda bilisummaa Oromoo irraa eegale. Ergasii Oromoo keessaa dhaaboti hedduun dhalatanis yaada adda bilisummaa Oromoo fageessee gadhaabe akka tokkoon yookaan akka biraan ofitti fudhachuu malee filannoo biraa hin arganne. Gurmeessaa fi utubaa guddichi qareeyyii Oromoo golee hundaa mataa walitti qabee of kaltii adda bilisummaa Oromoo guddichaa dhugoomse Baaroo Tumsaati. Yaa'a seenaa barattootaa gurmeessuu, yaada hariiroo sabootaa dhiyeessuu, gaaffii sabootaatti roga tolchuu, hanga dhaaba kallacha qabsoo Oromoo hundeessuu keessatti ejersi guddaan dagaagee mul'atu surraa qabeessicha Baaroo Tumsaa jedhamu. Waa halleen adda bilisummaa Oromoo jalqabaa irra guddaan eenyummaa Baaroo irratti bocamee jedhama. Akka ibsaa guutamaa ragaa bahutti qooda fudhattoota kora hundeessitoota bara 1976 kan gurmeessee fi eenyummaa isaanii kan beeku Baaroo qofa. Isaa alatti eenyuyyuu waa'ee hundeeffama dhaabichaa afaan guutee dubbachuu hin danda'u. Kora hundeessitootaa bara 1976 taa'ame irratti hoogganni yeroo fuulduratti bahe Diimaa Noggoo Hayyuu Duree, Mu'ee Abdoo, Ittaanaa Hayyuu Duree fi Xaahaa Abdii barreessaa turan. Kanneen bara 1973 hanga bara 1976tti dhaabicha hundeessuuf ifaajan koree qindeessitootaa jedhamanii beekamu. Hangafoota kana sadan keessaa Mu'ee Abdoo onkololeessa 18 bara 1986 mana hidhaa Maayikelaawwii keessatti jaalleewwan isaa sadan Yiggazuu Waaqee, Kabbadaa Damisee fi Gazzaanyi Kaasaahun waliin Dargiin ajjeese. Dabaan kufoota hooggantoota adda bilisummaa Oromoo keessaa Mu'een isa tokko. Diimaa Noggoo utuma duubatti mucucaatu booda irbuu seenaa irra tarkaanfatee Itoophiyaatti gale. Gogaa Itoophiyummaa bara dargaggummaa isaatii ofirraa quncisee gataa balfaa keessatti darbatee bara dulluma isaa deebisee haguuggachuuf akeeka ganamaa ganuun dirqii itti ta'e. Qabsoon baabura kaan harcaasaa kaan fe'ataa deemtiin mirkana. Kora hundeessitootaa bara 1976tti aane bara 1977 adda bilisummaa Oromoo caasaa sirnaa gad dhaabbate. Hoggana siyaasaa fi waraanaa olaanaa High Political Military Command nama 5 of keessaa qabu Magarsaa Barii, Damisee Tacaanee, Baaroo Tumsaa, Mu'ee Abdoo fi Leencoo Lataa akkasumas miseensota koree gidduu yookiin gumii sabaa namoota 41 of keessaa qabu baafate. Magarsaa Barii Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo ta'ee Diimaa Noggoo kan bakka bu'e yeroo kana. Addi bilisummaa Oromoo sagantaa isaa jalqabaa keessatti hariiroo Oromiyaa fi Itoophiyaa hariiroo kolonaawaa fi koloneessaa tolchee kooyne. Itoophiyaa fi Amaaras fuula lamaan dumbulloo tokko ta'uu ibse. Ergasii murni Habashaa faallaa sanaa hojiin agarsiise yaada adda bilisummaa Oromoo sobsiise as hin baane. Yaadaan jiroon sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo keessatti barreeffame haga ammaatti mirkanii lafarratti mul'atudha. Murni Habashaa keessaa ka'u hunduu buleessas ta'e kichuu mirkanii lafarratti mul'atu hubatanii hobbaatii dibdee siyaasaaf ifaajuu osoo hin taane waa hallee kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuuf eeboo qaratu. Kunis Oromoo fi qabsoo isaa adda bilisummaa Oromoo fi qareeyyii isaa dhaabota noolaa fi abba tokko quuqama sabichaa hunda guuboo tokkotti naqanii diigdotaa fi farra Itoophiyaatti farrajuun duula qixa hundaa itti banuu dabalata. Qabsoo Oromootti cilee dibuu fi yaa'a seenaa keessaa dhiibanii baasuuf yaaliin taasisan garuu haga ammaatti hin milkoofne. Sabboonummaan Oromoo soba jaraa balfa seenaa keessatti haxaawee darbataa injifannoo irratti injifannoo galmeessaa as ga'e. Mirkanii kanaaf ammoo ijoolleen Oromoo qaxaleen qareeyyiin gootonni dhiiraa fi dhalaan xiqqaa fi guddaan mamii malee adda bilisummaa Oromoo faana hiriiranii ulfina Oromoof lubbuu ofii tokkittii deebii hin qabne marartee malee saba isaaniif aarsaa gochuun dirqii ture. Oromoon waan akka sabaatti argate hundaaf gatii lubbuu baase. Fuuldurattis tolaan waanti argamu hin jiru. Bara 1978 baatii amajjii keessa addi bilisummaa Oromoo hoggana wal fudhachiisuuf Oromiyaa konyaa Maayyuu Mulluqqee Bookeetti kora taa'e. Kora kanarratti hoggana Dirree Bahaatu utubame. Haalli dhaaba keessatti isa booda dhalate garuu ilaalcha xaliila'aan akeeka qabsoo gar tokkotti luuccessu cabsate akka hin baane mul'isa. Ilaalcha amantii, fedha wal makaa fi ababbaraan gaadi'amuun ni mul'ata.
Baaroo Tumsaa gameessichi ababbara uumame keessa galaafatame. Baaroo kan ajjeese jaaluma isaa Badoo Dachaasaatii jedhama. Maalis ta'uu maal taateesuu kanneensaan kun golfaa hamaa haga ammaatti adda bilisummaa Oromoo gadhiisuu dide dhaabatti fide. Ilaalcha farra sabboonummaan gaadi'amanii dhaaba keessaa luqqifatanii bahuun mallattoo gurguddoo adda bilisummaa Oromoo keessaa biqilanii ta'aa dhufe. Habashaa caalaa boodana dhaaba gatiin lubbuu ijoollee Oromoo itti baafamee ijaarame diiguuf kan ifaaje ababbartoota kana. Kun guddoo fi tapha'iinsa qabsoo Oromoo miidhe. Qoccolloon yaada adda bilisummaa Oromoo keessatti uumamee ture diigumsa hamaa qabsichatti aggaamsisuu yaalus kutannoo sabboontotaan irra haaname. Sabboonummaan of kennuudha. Warra of kenne tibjiin gargar baasuu hin jiraatu. Sabboontoti muraasi eenyummaa ofii qabsoo sabichaaf kennan seenaa Oromoo jijjiiruu danda'an. Jija Oromoon har'a akka sabaatti lakkaawwatu hundi wareegama sabboontota gichillootaa Oromoon alatti hin yaadamu. Dukkana keessaa ifatti ba'uuf danqaraa hedduu caccabsuu fi gufuu gama hundaa burkuteessuun dirqama ture. Adda bilisummaa Oromoo roorrootu dhalche. Oromoon gadadoo hamtuu keessaa ba'e waan biraan yoo hafe akka sabaattuu jiraachuuf dhaaba kallacha qabsoo ofii ta'uu as baafachuun ala filannoon biraa hin turre. Addi bilisummaa Oromoo akka cigaatota isaa diigumsatti hadheessan Itoophiyaa diiguuf hin kaane. Ergamni adda bilisummaa Oromoo kolonii hambisuun ulfina Oromoo irraa mulqame deebisuudha. Ulfina Oromoo deebisuun Itoophiyaa diiga yoo ta'e kan hadheeffamuu malee warra Oromoo dagaagdicharraa ulfina mulqe malee sabboontota ulfina namummaaf of kennan hin turre. Ulfina sabootaarraa akka fedhan ejjetaa waa'ee tokkummaa halaakaa ooluun wadala harreen of qixxeessuu ta'a. Dhalooti jaatamoota keessa ka'ee fi boodana gaaffii karaa adda bilisummaa Oromoo dhiyaate qajeelummaan ofitti fudhate fala waloo furmaata waaraa argamsiisuu danda'u barbaaduutu irra ture. Haga ammaatti murna Habashaa adda bilisummaa Oromoo hadheessuu fi yaada inni dhiyeessee hammacu malee qaroo ilyaada fagoo kutannoon furmaataaf onnatu argachuun ciimmaa qeerransaa ta'ee jira. Si'achis ni ka'a jedhanii abdachuun daallummaa ta'a. Dhalachuu adda bilisummaa Oromoo booda haalli hariiroo Oromoo fi sirna nafxanyaa gidduu ture hundeerraa geeddarame. Oromoon of gurmeessee sirna kolonii afaan qawween kiphee bilisummaa boortaan sarbame boortaan deebifachuuf kaayyoo masakaa tokkoon kan bobba'e gaaddisa adda bilisummaa Oromoo jedhamu jalatti. Ofiin buluun hafee tokkoon buluun erga dhufee kaasee humna ititaan tokkoon buluu didee ofiin buluuf kutatee ka'ee gootota dhaaba kana jalatti gurmaawe. Kaayyoon adda bilisummaa Oromoo akkuma sagantaa siyaasaa isaa keessatti halluu hin moofofneen barreeffame mirga hiree murteeffannaa saba Oromoo argamsiisu. Kunis kan argamuu danda'u Riippaabilikii Uummata Oromiyaa gadhaabuunii jedha. Gabaabumatti akeeki qabsoo ABO'n durse biyya tokko Oromiyaa saba tokko Oromoo ijaaruudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoon dhaaba sabboonaa akeeka sabboonummaa Oromummaa oofudha. Kan babal'attuu fi weerartuu Habashaa fi Somaalee dura dhaabbatte gootummaadhaan dagaa fi ulfina Oromoo irraa diina kan faccise dhaaba kana. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo ganamumaa kaasee ko'eessa qoommaa gaanfa kana keessaa hirkoo fi da'oo amanamaa hin qabne ta'e. Hunduu hamuummii qabeenya Oromoof adda bilisummaa Oromoo diinoomfate. Karaa kanaa gammoojjiin Habashaa fi Somaalee tokkuma ture. Kun adda bilisummaa Oromoo qormaata gurguddaa kibsiise. Haala qabsoon keessa dabarte sonaan hubachuuf qormaata muraasa addi bilisummaa Oromoo keessa lufe kaasuun barbaachisaadha. Vaayirasiin koronaa Chaayinaarraa addunyaa biraatti tarkaanfatee kallattii siyaasaa Itoophiyaa geeddaruu keessatti qooda olaanaa qaba. Battaluma vaayirasichi Itoophiyaatti mul'ateen sochiin uummataa uggurame. Labsii fi qajeelfamoonni yaaddoo vaayirasichaan dahatamee itti fufee bahee sochii fi walitti qabama namootaa daangesse. Tarkaanfiin fudhatamaa ture qorannoo irra dhaabbatame osoo hin taane ababbaraan ture. Dhumaatii vaayirasichi ennaa sana biyyoota guddatan keessatti qaqqabsiisaa ture yoo ilaalcha keessa galame yaaddoo ababbarri uume sababa gahaa qaba. Garuu to'annoo koronaatti qabatame sochiin yeroo muddamaa labsame hojii siyaasaa hanga yeroo sanaatti hojjetame tarkaanfii hedduu duubatti deebise. Shaakalli abbaa irrummaa riphee munyuuqaa ture tibba sana mataa ol qabatee ifatti of mul'isuu eegale. Labsiin yeroo muddamaa walgahii fi sochii namootaa daangessee ture. Dhaabonni siyaasaa kanaan waajjiroota isaanii cufanii manatti dacha'an. Dhaabota siyaasaa hunda keessaa tumaa labsicharra tarkaanfatee akka fedhetti socho'aa fi walgahaa kan ture biltsiginnaa qofa. Masaanota isaanii manatti dachaasanii hiree sanatti fayyadamuu barbaadan itti milkaa'aniiru. Labsii yeroo muddamaa booda boordiin filannoo Itoophiyaa haala yaaddessaa sana keessatti filannoo bara 2020 geggeeffamuuf ture yeroo hin murtoofneef qindeessuu akka hin dandeenye yaada ka'umsaa gumii iddoo sotaa beeksise. Kanaan adeemsi qophii filannoo bara 2020 bishaan dhuge. Haalli kun siyaasa Itoophiyaa cittoo irratti fanxoo dabale. Duraanis taanaan qophii gama boordii filannoon ture irratti gaaffiin ka'aa tureera. Garuu boordichi gaaffii itti ka'u jalaa miliquuf tartiiba sagantaa baasee jaarmiyoota siyaasaa beeksise. Tartiibni sagantaa yeroo dhiyaate filannichi dhuma baatii waxabajjii geggeeffamuuf akka deemu addeessa.
amma koronaan dahatamee waan hundaa dukkaneesse. Dhaabni Biltsiginnaa karaa qaxxaamuraa aangootti fufee carraa sanatti fayyadamuuf collee ture. Biltsiginnaan dhaaba haaraa miti. Maannee EPRDF keessaa muuxatee ba'e. Miseensonnii fi qondaalonni isaa miseensotaa fi qondaalota EPRDF turan. Tuuta EPRDF ijaaran keessaa adda bilisummaa uummata Tigraay qofatu irraa qoollifatee adda ba'e. Kaan ifatti of diiganii akka dhaaba haaraatti maqaa haaraa maxxanfatan. Biltsiginnaan EPRDF irraa muuxate gaaffii fudhatamummaa fi seerummaa jala galee ture. Faanni isaa tabba mucucoorra waan ijaajje fakkaata. Dhaaba lugni jalatti roqome koronaan qaqqabeef. Ennaa koronaan dhufe gumiin iddoosataa bara aangoo isaa xumurachuuf baatii 6 qofatu hafe. Akka heera Itoophiyaatti karaa tokkichi aangoo mootummaa itti fufamu karaa filannoo qofa. Duuba edda filannoon dabarfame eenyutu mirga biyya bulchuu qabaa gaaffiin jedhu bakka hundaa dhaga'ame. Dhaabbii danqaa yookaan deellookii akkanaaf heerri Itoophiyaa furmaata hin qabu. Danqaa sana keessaa ba'uuf tarkaanfii heeraa olii yookiin extra constitutional measures fudhachuu ture. Tarkaanfii heeraa olii keessaa tokko jaarmiyoota siyaasaa waliin wal ta'amee mootummaa yeroo hundeessuudha. Kun hin taane. Yaadni karaa Biltsiginnaa dhiyaate danqicha furuuf hiikoo heeraa geggeessuu ture. Burjaajessaa fi raateessa hedduun itti dabalame shaffisa ajaa'ibaan hiikoon heeraa sirnaa osoo hin kennamin manni murtii hiikoo heeraa yookiin Constitutional Court of Interpretation yaada ka'umsaa dhiyeesse manni maree federeeshinii raggaasise aangoo Biltsiginnaa yeroo hin murtoofneef dheeresse. Imalli dabaan bulummaa Biltsiginnaa tokko jedhee eegale. Jaarmiyoonni siyaasaa lafa dhiphisaa turan daba sanatti gungumuurra darbanii tarkaanfii fudhatan hin qaban. Sagaleen mormii fi ejjennoo jabaan tokkicha adda bilisummaa uummata Tigraay biraa qabatame. Adda bilisummaa uummata Tigraay dhaaba quuqama dimookiraasii qabu miti. Maalummaan isaa farra dimookiraasii ta'uu isaatiin ibsama. Akkaataa itti aangoon Biltsiginnaa dheereffame kan mormes bu'uura dimookiraasiirra dhaabbatee osoo hin taane dhiibbaa duumessa diinummaa lamaan gidduutti dorrobaa dhufirraa ka'eeti. Adda bilisummaa uummata Tigraay tumaa heeraa tuqee mirga hiree murteeffannaa fayyadamuurraa duubatti akka hin deebine dhaadatee tarkaanfii fudhachuu eegale. Tarkaanfiin isaa duraa akka finna addaan jiroo tokkotti of danda'ee komishinii filannoo hundeeffachuu ture. Baajata baasee jaarmiyoota mormituu affeeree filannoo gaggeeffate. Ittaansee mootummaa finna Tigraay hundeesse. Garuu boordiin filannoo Itoophiyaa beekamtii dhorkate. Innis gama isaan mootummaa Biltsiginnaarraa beekamtii mulqe. Kana booda adda bilisummaa uummata Tigraayii fi Biltsiginnaan sarara diimaa walitti qaxxaamuranii lolaaf wal qopheessuutti cihan. Waraana barbadeessaan Tigraayii fi Itoophiyaa gidduutti geggeeffame haala sana keessatti eegale. Haalli Oromiyaa keessaa ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa booda hammaate. Jireenya jaarmiyoota siyaasaa keessumaa adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalawaa Oromoo roorrifama hamaa keessa kan seensise duula hidhaa jumlaa miseensota qondaalotaa fi hooggantoota dhaabota lamaanirra gahedha. Gama adda bilisummaa Oromootiin hoogganni wayyabni hidhame waajjiroonni isaa guutummaa guutuutti cufame. Hayyudureen isaa manatti uggurame. Maaliif akka tarkaanfii roorrisaa sana fudhatan hin beekamu. Ibsi kennamuu hin jiru. Callisanii akka kara deemaa tokkotti ukkaamsanii bakka fedhaniin nama dhaqatu. Seera hordofanii mana murtiitti nama dhiyeessu ajaja mana murtii kabajuun dhimma isaanii miti. Namumti tokko nama butee waajjira poolisii adaraa nama kaawwata. Daba jechi ibsuu hin dandeenyedha. Haalli kun waraana barbadeessaa Oromiyaa fi Tigraay keessatti ida'amee egeree siyaasa Itoophiyaa guutummaatti dukkaneesse. Haala amma Itoophiyaan keessa jirtuuf badii hundaa Biltsiginnaatti haguuguun dogoggora ta'a. Biltsiginnaan akka mootummaatti qooda itti gaafatamuu qaba. Harka isaan warri ibidda tuttuqan dhaabonni siyaasaa habashootaa hedduudha. Baay'een isaanii maqaa adda addaa dhahatanii dhaabota yaada akaakuu adda addaa fakkaatan illee yeroo ititan dhaabuma Itoophiyaa tokkotti dhimbiibamu. Kanaaf maqaa sabaas ta'e maqaa biyyaan ijaaraman kaayyoo wal faallessuu hin qaban. Ka'umsii fi galmi isaanii tokkuma. Fakkeenyaaf dhaabota Ma'aadii fi Abiin jedhaman haa ilaallu. Lamaanuu dhaabota sabboonummaa of tuulummaa saba Amaaraa tarkaanfachiisan. Tokko maqaa Itoophiyaan ijaarame, tokko maqaa Amaaraatiin ijaarame. Akka ilaalchaatti garaagarummaa homaatu hin qaban. Fakkeenyaaf Abiin Amaarummaan safara namoomaatii jedhee koyna. Yaadi of tuulummaa akkanaa akkamiin naazummaarraa adda bahee ilaalama. Adolf Hitler kitaaba isaa Mein Kampf jedhu kan miciree sanyii naazummaa ittiin facaase keessatti qomoon ariyaanotaa yookiin jarmanoota qulqulluu humna abdii, ifaa fi gaarii ta'anii dhiyeeffaman. Juushonni ammoo humna dukkanaa yaaddoo fi badiitti fakkeeffaman. Of tuulummaan sun juushota lafarraa ficcisiise. Of tuulummaan amala babal'attootaati. Naazonni babal'attuu turan. Faashistoonni babal'attuu turan.
ka'umsa babal'annaa isaaniif seenaa durii himachuu baay'isu. Itoopheessitoonnis hidda dhiiga isaanii keessaa miira babal'annaatu dhikkifata. Raayyaan keenya, Walqaayit keenya, Matakkal keenya, Finfinneen keenya, hundumtuu keenya of tuulummaan jedhu gaggaba babal'annaa keessaa madde. Takkaa maqaa Itoophiyummaan, takkaa maqaa sabummaa Amaaraan mirgoota hunda sabootarraa mulqanii babal'achuu hedu. Fakkeenya dabalataa dhaaba Baaldiraas jedhamu haa fudhannu. Baaldiraas dhaaba Iskindir Naggaa dhondhoonee as baafatedha. Iskindir waggaa dheeraaf afaan Itoopheessitootaa ture. Galaalchaa Minilik jedhamu irratti gulaalaa olaanaa ture. Arfi Kobbeesaatii sabboonummaa sabootaa waraanuun beekama. Booda adda bilisummaa uummata Tigraay waliin hantuutaa fi adurree ta'anii waggaa dheeraaf hidhame. Maqaa qeerroo Oromoof hidhaa sanarraa hiikame. Iskindir galfata nyaate akkuma hidhaarraa hiikameen maqaa qeerroo xiqqeessuuf duula ijibbaataatti seene. Booda dhaaba Baaldiraas dhandhoonee gabaa dhaabota siyaasaatti makame. Iskindir amma dhaaba maqaa Itoophiyaan socho'u tokko hoggana. Garuu immoo faannoo leellisee qeerroo abaaraa oola. Faannoon gurmuu dargaggoota Amaaraati. Faannoon Iskindir gaachana uummataa, tulluu hirkannaa, dahannoo dhugaati. Qeerroo inni hadheeffatu shororkeessituu, diigduu, mancaastuudha. Iskindirii fi faannoo gabaa yaadaa tokko dhaabee kan walitti firoomsee hidda sabummaa Amaarummaati. Iskindirii fi qeerroo kan walitti hadheessee jibba sabummaa Oromooti. Iskindir Oromoo akka sabaatti jibbuurraa ka'ee qeerroo jibbe. Yaada tokkoon tokko dhaabota siyaasaa habashootaa duuba jibba sabummaatu jira. Akka sabaatti Oromoo jibbu, akka sabaatti Tigree jibbu, akka sabaatti tarii Affaar, Somaalee, Sidaamaa fi kanneen kana fakkaatan jibbu. Humna isaan jibban kan lolu argamnaan mamii malee itti hirkatu, waliin hiriiru. Edda waraana barbadeessaan Oromiyaa fi Tigraay keessatti deemuu jalqabe as waraana biltsiginnaa of dura qabanii waan hundi barbadaawee akka dhabamuuf ifaajaa jiru. Mootummaan guutummaa biyyaatti saba Amaaraa hidhachiisuu qabaa waamicha dhiyeessu. Sabni Amaaraa maaliif saboota kaanirraa adda bahee hidhachiifama? Sabni Amaaraa guutummaa biyyaa keessatti facaafamee qubachiifamuun mirkana. Bakka hundatti argama. Garuu bakka qubate hundatti sabni kun hawaasa naannoo irraa ayyamquwiin fagaatee itti makamuu dadhabe. Hawaasa naannoo tokkotti makamuuf tarkaanfiin dura aadaa jireenya hawaasichaatti madaquudha. Afaanii fi barsiifata isaatti baruu shaakaluudha. Afaan, aadaa fi duudhaan timjii hawaasni ittiin wal fo'uudha. Walitti makamuun timjii sana wal duraa kaasuu gaafata. Carraa dhabuu ta'ee sabni Amaaraa kutaa adda addaa keessa qubsiifame hawaasa naannootti akka hin makamne waan gorfame fakkaata. Afaan saba biraa hin baratu. Aadaa fi duudhaa isaatti hin makamu. Moggaatti of fo'ee akka bineensa bosonaa of irratti bir'ataa jiraata. Kun osoo hin jaallatiin hariiroo inni hawaasa biroo waliin qabaatuun irra ture booressa. Kanaaf gaafa rakkoo gaaga'amni itti heddummaata. Rakkoo akkanaa hidhannoon hin furu. Iddoosummaa addaas arjoomuufiin hin fayyadu. Karaa sirriin afaan, aadaa fi duudhaa hawaasa waliin jiraatanii fudhatanii itti makamuudha. Fakkeenyaaf sabni Guraagee magaalaa biyyattii hunda keessa daldalanii jiraatu. Bakka deeman hundatti garuu rakkoon osoo isaan hin mudatiin hawaasa naannootti makamanii jiraatu. Daldalaa Guraagee tokko afaan Oromoo baratee shaakaluuf baatii 3 caalaa ittiin fudhatu. Ayyamquwii hawaasa naannoo hubachuuf hin rakkatu. Geeddarama daldalaan Guraagee tokko agarsiisu qonnaan bulaa Amaaraa ganda Oromiyaa keessa jiraaturraa hin mul'atu. Inni hawaasa itti dhaqeetti madaquurra hawaasichi akka isatti madaqu barbaada. Inni hawaasni didee irraa qollifatu qofummaa sodaachisaa keessa jiraachuuf dirqama. Addatti of fo'ee iggitii jireenya isaa mootummaarraa eeggata. Haalli kun hariiroo saboota biyyattii fi saba Amaaraa booressee gaaga'ama gurguddaa qaqqabsiisaa jira. Irra guddaa hariiroo saba Amaaraa fi saboota biroo booressaa kan jiru keessaa muraasni tokko sabni Amaaraa gita cunqursaatti of moggaasaa turuu isaati. Impaayirettii akka uumaa harka isaatti dhugeeffata. Ayyamquwiin qonnaan bulaa tabboota manzee keessaa hoolaa tiksuu, ayyamquwii kootama Finfinnee siyaasa borcuu waliin walitti hidhata. Ittiin boona, ittiin dhaadata. Sanyii Minilik yookaan kootama biraa irraa argamu akka carra qabeessaatti ilaala. Nafxanyoonni uumaa isaanii ta'ee saboota kaan akka walqixoo isaaniitti hin fudhatan. Sanyii ofii kuuluu of tuulu. Kaan ammoo ni tuffatu. Of tuuluu fi kaan tuffachuun summii hamaa hariiroo sabootaa booressuu fi dhibdee hammeessuudha. 2. Of tuulummaan ture amma finxaalessummaatti guddatee jira. Finxaalessummaan ilaalcha. Of tuulummaa fi ofittummaa keessaa madda. Irra guddeessi jaarmeeyoota habashootaa kan siyaasaas ta'e kan loolaa maqaa Itoophiyaatiin ijaaraman kan sabaa dhihoo haa jiraatan fagoo miciree of tuulummaarraa biqilu. Jaarmeeyoonni kunneen adeemsa keessa ennaa balfamanii bakka hundaa tufaman battalumatti finxaalessummaa Amaarummaa tarkaanfachiisuutti fuulleffatu. Mee dhaabota siyaasaa biyya kanaa ilaalaa. Mee dhaabota noolaa biyya kanaa ilaalaa. Mee miidiyoota biyya kanaa ilaalaa. Mee dubbii arraba qondaalota kootamoota habashootaa ilaalaa. Mee garatti gurguddoonni habashaa mirga sabootaaf falmina jedhan cillaaffatan ilaalaa.
ilaala. Bakka kamitti qajeelummaan irraa mul'ata? Bakka itti fedhi saboota kaanii fedha saba Amaaraa walqixa ulfeeffamu jira. Bakka itti dhiitamuun mirga Oromoo tokko dhiitamuu mirga Amaaraa tokkoon walqixa dheekkamsa kaasu jira. Bakka itti yaaddoon Amaaraa tokko yaaddoo Oromoo tokko yookaan Somaalee tokko waliin walqixa xiyyeeffatamu jira. Seenaa biyya kanaa keessatti saboonni takka walqixa dhageetti argatanii hin beekan. Miidhamni Amaaraa tokko miidhama Oromoo kumaatamaa caalaa dheekkamsa kaasee dhageetti argata. Kun finxaalessummaan alatti jecha kamiin ibsama? Finxaalessummaan halle keenyaa leellisa. Itoophiyaan keenya, Finfinneen keenya, Matakkal keenya, Raayyaa fi Walloon keenya barbaachisaa ta'ee itti mul'annaan Waaqaa fi lafti keenya jechuu danda'a. Miira halle keenyaa keessatti saboonni kaan mirga sabummaa hundumaa mulqamu. Gurmuun saba Amaaraa keessaa farda halle keenyaan gulufaa jiru hariiroo sabni Amaaraa saboota kaan waliin qabu kan durumaanuu akkaan faalamaa ta'ee bara dheeraa bubbulee amma daran rakkoo hamaa keessa buusee jira. Amma daangaan Amaaraa fi Tigree dhiigaan sararameera. Akkasuma daangaa Amaaraa fi Oromoo, Amaaraa fi Gumuz, Amaaraa fi Affaar dhiigni irratti cobaa oola. Dhumni isaa gara fixa qacceessummaatti geessuu akka danda'u tilmaamuun nama rakkisu. Fixa qacceessummaan bu'aa siyaasa jibbaati. Finxaalessitoonni Amaaraa siyaasa jibbaa tarkaanfachiisaa jiraachuun mirkana. Ammatti qarri jibba isaanii kan itti aggaammate Oromoo fi Tigree ta'uu haalli ammaanii mirkaneessa. Fakkeenyaaf murni faannoo ofiin jettee ganda keessa yaatee uummata gooltu dhaadannoon ishee Oromummaan haa barbadaa'u dhaamsa jedhu irraa maqee hin beeku. Sababaan Oromummaa itti jibbaniif beekamaadha. Oromummaan utubaa tokkummaa saba Oromoo fi halle kaas qabsoo sabichaatti fudhatu. Yoo Oromummaan bade tokkummaan Oromoo ni diigama, qabsoonsaas ni faca'a jedhanii abjootu. Duuba yoo Oromummaan barbadaa'ee tokkummaan Oromoo diigame ittaansanii maal gochuuf deemu? Akeeka isaanii ittaanu tilmaamuun nama rakkisu. Marsaa biraa saba Oromoo cabsanii dhiitanii jireenya isaatti halkanii fi guyyaa roorrisaa jiraachuu hawwu. Abjuun finxaalessitootaa abjuu dukkanaati. Warri cabsuu, balleessuu, lafarraa dhabamsiisuu abjootan geeddarama argamsiisuu hin danda'an. Isaan humnoota dukkanaa waan ta'aniif karaa isaanii ifaa fi abdiin hin jiraatu. Tokkummaan Itoophiyaa irra guddaa karaa humnoota kanneenii diigama. Dhibdeen Itoophiyaa dhibdee siyaasaati. Dhibdeen turee fi jiru tarii fuuldurattis jiraatuu malu yaada faallaa fedhii sabootaa tarkaanfachiisuu irraa madda. Impaayirri Itoophiyaa bulcha kolonummaa irratti ijaaramte. Mirgaa fi dantaa sabootaa sarbitee dhiittee jiraatte. Sirnoonni impaayiratti walitti qabanii tursiisuu yaalan hacuucoo fi roorrisoo abbaa irree fi farra dhala namaa turan. Diddaan kolonummaa akka kolonoota bakka biroo durfannoo nagaaf carraa dhabee gara humnaatti luucca'e. Kanaaf impaayirri Itoophiyaa haadhoo dhaabota adda bilisummaa taatee mul'atte. Itoophiyaa keessatti dhaabota adda bilisummaa maqaa sabootaan ijaaramanii hidhannoo kaasanii fincilan akaakuu hedduu lakkaa'uun ni danda'ama. Namni seenaa dhaabota adda bilisummaa Itoophiyaa keessatti ijaaramanii qorate kaayyoo guddaan dhaabonni kunneen socho'aniif impaayirummaa fi kolonummaa hambisuu ta'uu hubata. Impaayirummaa fi kolonummaan shaakala olaantummaa sabummaa irratti gad dhaabbatu yoo bifa geeddarate malee hiddisaa buqqa'ee hin diigamne. Fakkeenya gaariin federaalummaa Itoophiyaati. Federaalummaan Itoophiyaa rimsamaa fi naamusa federaalummaa faallessee lafa qabate. Akka tumaa heeraa erbaala irraa mul'atutti gaaffii sabootaa deebisee saboonni fedha ofiin waan walitti gudunfaman fakkaata. Qabatamaan garuu saboonni walitti dirqamanii shaakala abbaa irrummaa bulcha yeroo olaantummaa saba tokkoo mirkaneessuuf gad dhaabbate jalatti roorrifama akka haaraaf saaxilaman. Ijaaramaa fi bulcha isaa keessatti saboonni ni gowwoomfaman, ni ganaman malee ulfinaan hin mari'atamne, fedhi isaanii hin gaafatamne, gurri gaaffii isaanii dhaggeeffatu hin banamne. Gaaffiin sabootaa gura duudaa irratti dhangala'e. Dhibdeen siyaasaa Itoophiyaa har'aa dhibdee gaaffii sabootaa dhaggeeffatanii beekuu diduuti. Dhaggeeffatamuu didamuun dallansuu fi qurrama dhalaa ture. Mootonni Itoophiyaa dhaggeeffatamuu, dinqisiifatamuu, kabajamuu barbaaduu irra darbanii saba bulchan dhaggeeffachuu, dinqisiifachuu fi kabajuu akka of salphisanitti ilaalu. Kanaaf jireenyi isaanii saba tuffataa turan duratti salphachuun xumurama. Mootii haaraan dhufu waan hunda diigee shaakala abbaa irrummaa isaa akka haaraatti eegala. Mootii haaraan dhufu ofirra darbee fageessee ilaalee gaaffii sabootaaf furmaata waaraa kennuu irraa ofirrummaa fi ofittummaan dukkana hadhaba keessa bittintiruu filata. Nagaa, dimokiraasii fi furmaanni gaaffii sabootaa waan aangoorraa isa dhiibbatan itti fakkaata. Waraana barbadeessaa fi haalonni sodaachisoon har'a keessa jiramu maraammartoo kanneen keessaa dhalatan. Dhibdee siyaasaa dhaabbataa fi maraammartoo baratamaa kana keessaa bahuun egeree hariiroo saboota gaanfa kanaaf hedduu murteessaadha. Furmaanni dhibdee siyaasaa Itoophiyaa tokkicha gaaffii sabootaaf deebii barbaachisaa kennuudha. Kanaan ala galaana dhibdee ammaa keessaa bahuu yaaluun daallummaa ta'a. Kitaabni kun dhibdee siyaasaa Itoophiyaa ammaaf yaada furmaataa qabxii 5 qabu dhiyeessa. Yaadonni kunneen haaraa osoo hin taane yeroo hedduu dhiyaatanii abbootii irreetiin gataa balfaa keessatti darbatamaa kan turanidha. Yaadonni kun asirratti irra deebi'amanii tuttuqamu. Tokko, mirga hiree ofii murteeffannaa sabootaa beekuu.
Mirgi hiree ofii murteeffannaa qaama labsa mirgoota ilmoo namaa bakka halleeti. Itoophiyaan biyyoota labsa mirgoota ilmoo namaa bakka hallee mallatteessan keessaa tokko. Kakuu mirgoota ilmoo namaa boodana bahanis kanuma jabeessu. Afaaniin yoo ta'e mootummaan Dargiis mirgi hiree ofii murteeffachuu sabootaa fi sablammoota Itoophiyaa seeraan beekamaadha jechaa ture. Sirnoota Itoophiyaa keessaa mirga kanatti surraa tolchee halluu miidhagaan erbaalarra kan kaa'e sirna EPRDF'ti. Tumaan heeraa Itoophiyaa aangoon 39 saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa mirga hiree ofii murteeffachuu hanga adda babahuutti qabu jedha. Akka tumaa heerichaatti mirgi kun yeroo labsii muddamaa keessatti illee bifa kamiinuu hin mulqamu. Kanaaf utubaa guddaan heera Itoophiyaa tumaa mirga hiree murteeffannaati. Taatullee sirni heera kana tume mirga sabootaa kana hulfeessee iggitii deebii gaaffii sabootaa taasisuuf fedha dhabe. Shaakala qabatamaan heera faallessee mirga kanas hacuuce. Kanarraa ka'amee fedhiin Oromoo fi saboota biroo ukkaanfamee maraamartoo gaaffii sabootaa dabsuu fi hankaaksuu fufsiise. Kun yaacii diigamuun impaayeraa waldaa Sooviyeet akkasumas Yugoslaaviyaa Habashoota keessatti uumetti ida'amee hojiirra oolmaa tumaa heera kanaa kaasuun obomboleettii dheekkamsaa kaasisaa jira. Rakkoon jiru qaamonni mirga hiree ofii murteeffannaa sabootaa dura dhaabbatan hundi isaanii yaada fooyya'aa qalbii sabootaa ittiin geeddarsiisan dhiyeeffachuu dadhabuu caalaa madaa saboonni barootaaf ofirratti kulkulfataa jiraatan tuttuquun labooba ibiddaatti boba'aa dabalaa jiru. Maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin daldalaa sirna tokkeessoo balfamaa fi roorrisaa sadachoo deebisuuf abjootu. Kun abjuu humnoota dukkanaati. Karaa sirrii tokkichi mirga hiree ofii murteeffannaa saboota hundaa beekuu fi danqaa tokko malee hojiirra oolmaa isaaf of kennuudha. Karaan faallaa kanaa diigumsa qofa jarjarsa. Mirga hiree ofii murteeffachuun mootummaa jalatti bulan gad dhaabbachuu dabalata. Sabni tokko saboota kaanirraa adda bahee biyya ofii ijaarrachuu yoo barbaade mirgi kun ulfinaan beekamuufii qaba. Itoophiyaan biyyoota mootummoota gamtoomanii mirga kana bara 1960 raggaa'isan keessaa tokko hanga taatetti uummanni kamuu hiree ofii murteeffachuuf mirga qabaa murtee jedhuuf abboomamuu qabdi. Fakkeenyaaf haala ammaa ka'umsa godhatee sabni Tigraay mirga kanatti fayyadamuun mootummaa ofiin bultuu Tigraay ijaarratee Itoophiyaarraa adda bahuu danda'a. Mirgi kun saba Oromoo, Somaalee, Affaar, Amaaraa fi kanneen kana fakkaatan dabalata. Murtiin kun fedha sabootaa yoo ta'e Itoophiyaan kabajuufiin alatti filannoo biraa hin qabdu. Filannoon jiru mirgicha humnaan ukkaamsuu yaaluudha ta'a. Kun qaamni mirgisaa ukkaanfames filannoo biraa akka barbaadatu kakaasa. Mirga boortaan sarbaman boortaan deebifachuuf of ijaaruun amala dhala namaa hundaati. Karaan humnaan mirga sabootaa ukkaamsuu yaaluu akka hin deemsifne Itoophiyaan akkaataa itti Eertiraa dhabderraa barachuu qabdi. Dubbii sabaa karaa nagaa gudunfuun danda'amu waraana barbadeessaatti geessuun gowwummaa fi daallummaa ta'a. Mirga hiree ofii murteeffannaa sabootaa kabajuun akka dhuma jireenyaatti sodaatamuu hin qabu. Mirgicha kabajuun sansakkaa siyaasaa haaraa gad dhaabuutti geessa. Nagaa fi tasgabbiin waaraa hawwamus achi keessaa argama. Biyyoonni hedduun mirga hiree murteeffannaatti fayyadamanii hundeeffamuu danda'aniiru. Fakkeenyaaf Noorweey Siwiidin irraa bara 1905, Fiinlaand Raashiyaa irraa bara 1917, Paakistaan Indiyaa irraa bara 1947, Israa'el bara 1948, Baangilaadesh Paakistaan irraa bara 1971, Yuukireen, Beelaaruus, biyyoota Baaltik, Joorjiyaa fi biyyoota Kookeeshiyaan Raashiyaa irraa bara 1990 keessa, Eertiraan Itoophiyaa irraa bara 1993, East Timor Indooneeziyaa irraa bara 2002, Kosovoon Serbiyaa irraa bara 2008, Sudaan Kibbaa Sudaan irraa bara 2011 mirga hiree ofii murteeffachuutti fayyadamanii biyyoota of danda'anii bahanidha. Dhalachuu biyyoota kanneenii wal qabatee sansakkaa siyaasaa haaraatu naannoo isaaniitti lafa qabate. Mirgichatti fayyadamuun karaa hedduun saboota dhimmichi ilaalu fayyade. Tokkoffaa waraanni impaayerummaa fi kolonummaa hambifamee naannoon isaanii nagaa fi tasgabbii godhate. Saboonni shaakala bulcha impaayeraarraa bilisooman aara galfatanii dhimmoota isaan ilaallatu irratti fuulleffatan. Yaaddoo obbaafatanii jireenya bilisummaa akka isaaniif tolutti masakachuu jalqaban. Lammaffaa misoomaa fi dimokiraasiif karri saaqame. Biyyoonni of danda'anii akka haaraatti dhalatan baay'een isaanii finnoota sabaa'oo yookiin neeshins isteets waan ta'aniif rakkoo heera alagaa jalatti roorrifamuu jalaa akkuma obbaafataniin kallattii of misoomsuu fi sirna ofii dimokiraatessuutti fuulleffatan. Sabboonummaan isaanii jaalbiyyummaatti guddate dhaloonni biyya ofiif yaadu oomishame. Sadaffaa bilisummaan carraa saboonni of danda'anii ijaajjanii walqixoo waliin tarree tokko irratti dhimma ofii mari'atan guddina ilmoo namaa hundaaf qooda ofii kennan argamsiise. Lakkoofsi uummataa fi bal'inni daangaa biyya tokkoo kan biyyoota biraarraa garmalee akka hin fagaanne daangessuu keessattis qooda kenneera.
Gabaabumatti mirgi gartuu fi mirgi abba tokkee guutummaatti kabajamuu kan danda'u yoo sabni tokko hiree isaa ofii murteeffachuu danda'edha. Itoophiyaan haga ammaatti mirga kana saboota dhorkattee jirti. Kanaaf gooliin irraa fagaachuu dide. Karaan Itoophiyaa moototaa karaa waraanaa, gadadoo fi diigumsaa ta'uun mirkanii seenaa ta'eera. Amma karaa fedha moototaa sanarraa deebi'anii karaa Itoophiyaa fedha sabootaarra fuulla'uu barbaachisa. Biyya jechuun saba. Waan sabni itti amanee murteesseef abboomamuun dirqama. Dhalli namaa uumamaan ulfina qaba. Mirga ilmoo namaa irraa mulquun ulfina isaa irraa mulquun wal qabata. Fakkeenyaaf namni kamuu mirga lubbuun jiraachuu, qabeenya horachuu fi qananii tolfachuu qaba. Kana jechuun namni tokko akkuma uumama waa'ee hin baasneetti ajjeefamuu, deeguu fi gadadamuu hin qabu jechuudha. Seera duratti walqixa ilaalamuu, akka namaatti beekamuu, akka feeteen hidhamuu dhabuu, hanga adeemsa seeraan yakkamaa hin taanetti qulqullummaan ofii beekamuu, mirga ulfinaa fi maqaa gaarii eegsifachuu fi kanneen kana fakkaatan dabalata. Mirgoonni kunniin adeemsa seeraa osoo hin hordofiin yoo namarraa mulqaman namummaan namaa gaaffii jala gala. Itoophiyaan biyyoota labsaa mirga ilmoo namaa bakka hallee bara 1948 fi kakuu mirga ilmoo namaa mootummoota gamtoomanii bara 1960 mallatteessan keessaa tokko. Haa ta'u malee seera mootonni halluu ofii mallatteessan kana hojiirra oolfamee arguuf ammayyuu qabsoo hadhaa waan itti fufee jira. Mirga ilmoo namaa beekuun dura kutannoon seeraan bulmaataa jiraachuu qaba ture. Kanaachi waan ittiin hin jiraatiin tokkoof irbuu seenuun halluu balfamaan erbaala tortorsuu ta'a. Mootonni Itoophiyaa wal duraa duubaan dhufan Haile Sillaasee, Dargii fi Wayyaaneen heeratumaa mirga ilmoo namaa tarree dheeraa qabu turan. Mootummaan Biltsiginnaa heera Itoophiyaa dhaalee jira. Taatullee tumaan heeraa fi kakuun mirga ilmoo namaa mootota Itoophiyaaf gurra duudaa irratti dhangala'e. Lubbuu fi qabeenyi namaa wabii amanamaa hin qabu. Haga ammaatti mootummaan dhiiga qulqullootaa otoo hin boorratiin aangootti dhufe yookaan ulee aangoo of harka tursee argachuun hin yaadamu. Itoophiyaa keessatti wantoonni baay'ee rakasa ta'an keessaa tokko lubbuu dhala namaati. Lubbuu mootummaan galaafate gumaa hin qabu. Reeffi isaallee ulfina maluuf sarbama. Itoophiyaa keessatti seera duratti walqixa ilaalamuu waan jedhamu hooda dhugaarraa fagooti. Inni aangoo qabu seera dhugaa of harkaa qaba. Abbaan aangoo boochisee imimmaan dhorkuu fi ajjeesee awwaala dhorkuu danda'a. Itoophiyaa keessatti erga hidhamanii dhiisi osoo hin hidhamiin iyyuu yakkamaatti moggaafamuun salphaadha. Mootummaan aangoorra jiru sababa kamiinuu nama ciicachuun yakkamaa jedhamuuf gahaadha. Ulfinaa fi maqaa gaarii nama tokkoo eeggachuun akka dabumaatti fudhatama. Mootummaan akkamiin dabooma? Mirgoota ilmoo namaa sarbuu fi ulfina namaa akka fedhanitti mulquun Itoophiyaa keessatti baratamaadha. Yoo barbaachise namni hidhamee dhaddacha seeraatti osoo hin dhiyaatiin akka meeshaa qabdii adaraa daddabarfamee waggootaaf ukkaamsaa jala tursiifama. Faashinni hidhamaa adaraa bara aangoo Biltsiginnaa kana akka malee babal'ataa jira. Nama tokko seeraan ala hidhanii hanga fedhan tursiisuuf fedhiin qondaala mootummaa tokkoo gahaadha. Nama tokko ajjeesanii reeffasaa daandii irratti gatuuf shororkeessaatti moggaasuun gahaadha. Seera wanti jedhamu irraanfatameera. Seerri qondaala mootummaatti. Seerri kaadireetti geeddarama. Mirgi ilmoo namaa tuffatame ulfinni namaa raawwatee mulqameera. Haalli kun egeree jireenya namaa dukkana sodaachisaa keessa buusaa jira. Bara tokko Minilik labsii baase keessatti nama ajjeesuun dhorkaadha Oromoollee yoo ta'e jedhee ture jedhamee qoosama. Oromoo ajjeesuun seera ture jechuudha. Minilikitti aananii mootonni dhufan Oromoo ajjeesuun yakka ta'uu ragaan waan mirkaneessan hin qaban. Hunduu raaree dhiiga Oromoo boorrataa jiraatee darba. Kun har'allee hin dhaabbanne. Har'a dargaggoon Oromoo tokko mana bahuusaa malee nagaan galuunsaa waaqbeekiidha. Lubbuun namaa wabiin qabu. Haalli kun akkanaan yoo itti fufe dhumnisaa fixa qacceessummaa ta'a. Kun nama yaaddessa. Yeroo tokko Andaargaachoo Tsiggee televezyiinii Habashaa tokko irratti ba'ee Itoophiyaa keessatti reeffa kitilootaa lakkaa'uun salphaadha jedhee ture. Yeroo ammaa kana dhugummaan dubbii kanaa mirkanaawaa jira. Tarii namumti reeffa lakkaa'uyyuu dhibinna. Silaa dirqamni mootummaa tokko haala hammeessee nagaa fi tasgabbii golgoleessee jireenya lammiilee yaaddoo keessa bulchuu osoo hin taane nageenya lammii bulchuu mirkaneessuun hojmanee isaa duraa ture. Amma sun hafee mootummaan qaama goolii fi shororkaa ta'uun beekama. Mootummaan Itoophiyaa ni shororkeessa, shororkeessummaas ni indoosa. Waraana, poolisii, dooyaa, miidiyaa fi keettoon isaa hidhannoo doorsisaa fi shororkaati. Dhibdee siyaasaa hundeerraa furuun yoo barbaachise mirga ilmoo namaa kabajuun durfannoo argachuu qaba. Bakka mirgi ilmoo namaa dhiitametti dhibdeen ittuma hammaata malee hin furamu. Nama ajjeesaa, doorsisaa, ukkaamsaa, ulfina isaarra ejjetaa, dhiitanii hacuucaa waa'ee nagaa, tasgabbii fi tokkummaa biyyaa yaaduun gowwummaa ta'a. Biyya jechuun nama isaa dabalata. Dhaabonni adda bilisummaa sabootaa biyya kana keessatti dhalatan ennaa maaliif akka hidhannoo kaasan himatan qurrama beekamaa tokko dhiyeeffatu. Hireen karaa nagaa balballisaa cufamnaan mirga keenya humnaan falmachuuf murteessinee kan jedhu.
Yoo balballi dimookiraasii cufame balballi fincilaa ni banama. Kana jechuun karaa nagaa ijaaramanii walitti qabamanii waltajjii dimookiraasiitiin yaada ofii ibsachuun ilaalcha itti amanan tarkaanfachiisuun feetuu mormuu yookaan deeggaruu dhaaba siyaasaa itti amanan jalatti gurmaawanii sodaa tokko malee ajandaa fedhan ooffachuu mootummaa fedhan aangootti muuduu fi kan hin feene mulquu qurrama dhageessifachuu dhaggeeffatamuu qooda lammummaa ofii kabachiifachuu fi kanneen kana fakkaatan daafii shaakala abbaa irrummaa danqame mirgoonni kunneen guutummaatti yookaan gar tokkoon yoo mulqame karaan itti aanee filatamu mamii tokko malee karaa fincilaa ta'a. Itoophiyaa shaakala abbaa irrummaan beekamtu keessatti karaan dimookiraasii hoggaayyuu cufamaadha. Mootummaan kan geeddaramu kennata sagalee lammiileen osoo hin taane takkaahuu warraaqsa uummataan yookaan waraana barbadeessaa booda. Dhumni Haile Sillaasee Dargii fi Wayyaanee kanaaf ragaadha. Haile Sillaaseen warraaqsaan kufe, Dargiin waraanaan kufe, Wayyaaneen sochii dargaggoota Oromoon aangoo gadhiiste. Haga ammaatti mootummaan kennata sagalee uummataan muudame yookaan mulqame hin jiru. Itoophiyaan dimookiraasii maseenuun beekamti. Dimookiraasiin daafii shaakala abbaa irrummaa maseena. Haala kana keessatti qaamni karaa nagaa qurrama yookaan dallansuu isaa ibsachuuf karaan itti cufame dirqama qawwee kaasee fincila. Dhaabonni siyaasaa kanneen akka Adda Bilisummaa Oromoo, EPLF, Adda Bilisummaa Uummata Tigraay, ONLF, SNLF fi kanneen kana fakkaatan hiree nagaan socho'uu dhabnaan hidhannoo kaasan. Mootummaan Mangistuu halaalumatti kaayyoo dhaabota kanaa xireeffatee fafeessuu malee ulfinaan keessummeessee dhibdee siyaasaa karaa nagaan furuudhaaf onnee dhabe. Booda jaalbiyyummaa Itoophiyaa tokkitti ittiin nama raateessaa ture ganee ofiifuu baqattuu ta'e. Wayyaaneen kophee Dargii keessa ejjetee ulee aangoo butatee haala ture geeddaree dhibdee siyaasaa furuuf abdatamee ture. Garuu innis kaayyoo dhaabbateef faallessee shaakala roorrisaa itti fufsiise. Wayyaaneen yaadaa fi shaakalaan dimookiraasii faallessite. Dhaabota heera isheef abboomamanii karaa nagaa aangoo harkatti qabuuf tattaafataniif illee obsa hanga ija sanaaficaa dhabde. Fakkeenyaaf dhaabni Qinijjiit jedhamu kan tibba filannoo bara 2005 dhaabota Habashaa hunda caalee leelloo xiqqaa fi guddaa argatee ture sagalee saamamee jireenyi isaa roorrifame. Booda muka qoosaa mallas ta'e. Dhaabni Gimboot Sabaat jedhamu daafii kana maandhee Qinijjiit keessaa muuxatee bahee tuuta dhaabota sirna Itoophiyaatti qawwee kaasaniitti makame. Qinijjiit dhaaba leellistuu tokkummaa Itoophiyaati. Isumaaf illee hin obsamne. Dhaabni maandhee EPRDF keessaa muuxatee bahee Biltsiginnaan dhiittaa mirga ilmoo namaa fi dimookiraasii raawwachuun dhaaba hiriyyaa hin qabne ta'ee jira. Tarii Minilik booda mootummaan akka hamaatti jireenya saba Oromootti roorrisee Oromiyaa dhiiga qulqullootaa looxxessee mootummaa Biltsiginnaati yoo jedhame hamii hin ta'u. Dhugaan lafarraa mul'atu kana mirkaneessa. Filannoo darbe irratti illee Biltsiginnaan haguma EPRDF illee fakkeessuu dadhabde. Oromiyaa keessatti jaarmiyoota akka Adda Bilisummaa Oromoo fi KFO of biraa dhiibbatee filannoo fakkeessaa ofumaa dorgomee mo'e. Balballi dimookiraasii akkuma gindillaa guddaan danqaramee cufametti jira. Ofittummaa fi mataa jabinni amma mul'atu yoo bakka tokkotti adaba godhachuu baate gaaga'ama keessaa bahuun hin yaadamnetti geessa. Kana tilmaamuuf ayyaantu raajii ta'uu nama hin barbaachisu. Dukkana siyaasa Itoophiyaa dhuunfate keessa hulluuquun qormaataa olii ta'aa jira. Battala balballi dimookiraasii cufametti balballi qawwee yeroo hundaa banaa ta'a. Siyaasa Itoophiyaa har'aa keessatti sagaleen qawwee sagalee dimookiraasii caalaa dhaga'ama. Qawween bu'aa diddaa mirgoota dimookiraasiiti. Waraanni fakkeenya kufaatii siyaasaa ta'uutti hedduutu walii gala. Maddi dhibdee siyaasaa Itoophiyaa gara waraanaatti geessee kufaatii siyaasaa gaggabdoonni aangoo keessatti hidhimanidha. Waraanni ammaa gama kamiinuu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan walitti hin hidhatu. Waraanichi waraana wal dhabdee yaada bilisummaa fi gabrummaati. Waraanni kun kan Tigraayis ta'e kan Oromiyaa akka lama keessaa tokkoon xumuramuu danda'a. Akki tokko yoo qaamota wal lolan lamaan keessaa tokko injifatee ba'e. Akki biraan humnoonni wal waraanan walirra aanuu dadhabanii dhaabbii miidhama walootti yoo wal geessan waliigalteedhaan afaan qawwee gad deebisanii meexxii nagaa yoo ol kaasan. Karaa lamaanuu waraanni ammaa nagaadhaan gudunfama. Garuu nagaan iggitii qabaachuuf mirgoonni dimookiraasii kabajamuu feesisa. Kanaachi maraammartoo tokkorraa maraammartoo biraatti cihama. Abbootiin irree tarkaanfii fudhatan hundumaa olaantummaa seeraa kabachiisuutti qabatu. Maqaa olaantummaa seeraatiin nama qulqulluu ajjeesuu, doorsisuu, hidhuu yookaan biyyarraa ari'atu. Dabaa fi roorroon akaakuu hallee maqaa olaantummaa seeraan raawwatama. Namni amala abbootii irree Itoophiyaa ilaalee dubbii olaantummaa seeraa hooda dhugaarraa fagoo ta'uu hubata. Seerri abbootii irree irratti aboo hin qabu. Seerri aangoo maleeyyii qofa irratti hojjeta. Wantoota bilisummaa sabaa yookaan abba tokkee mijuu taasisan keessaa tokko seera duratti walqixa ilaalamuudha. Rimsamnii fi naamusni kun Itoophiyaa keessatti fudhatama hin qabu. Galmeen seeraa fedha moototaa qofa dubbisa. Jecha isaanii irra hin tarkaanfatamu, fedhiin isaanii hin daangeffamu. Isaan seera, seerris isaanii. Haga ammaatti faallaa kanaa seeraa gadi ta'uusaa kan mirkaneesse mootota Itoophiyaa keessaa hin argamne.
Mootummaa tokko mootummaa kan jechisiisu tokkicha haboo humnaa dirqisiisaa qabaachuu isaati. Mirga addaa humna dirqisiisaa kan qabaatuufis olaantummaa seeraa jalatti mirga uummata bulchuutti iggitii kennuu akkasumas birmadummaa fi daangaa biyyaa weerara alaarraa faccisuufi. Battala mirgi uummataa fi birmadummaan biyyaa sarbamutti haboo humna dirqisiisaa of harkaa qabutti fayyadama. Haboon kun haboo seeraan kennameefidha. Kana jechuun mootummaan tokko haboo humna dirqisiisaa waan qabuuf akka barbaadetti humna isaatti fayyadama jechuu miti. Seeraan abboomama. Haboo sanatti akka feeteen fayyadamuu yoo eegale abboommii seeraa cabsee jechuudha. Waanuma mootummaa ta'eef mirga namatti dhukaasuu, hidhannoo isaatiin nama doorsisuu, akka feeteen namatti cobuu fi roorrisuu hin qabu. Mootummaan akkanaa mootummaa yakkamaadha. Uummanni mootummaa akkanaa diduuf mirga qaba. Olaantummaan seeraa jalqaba mootummaa irratti dalaguu feesisa. Mootummichi seeraaf bitamuu, seeraaf owwaachuu qaba. Yoo mootummaan seeraa ol of godhe uummanni seericharraa amantaa hin qabaatu. Dhaabbatoota seeraa fakkeenyaaf manneen murtii, dhaddacha haqaa, abbootii seeraa fi kanneen kana fakkaatan akka hidhannoo haqaatti osoo hin taane akka hidhannoo dabaatti fudhata. Haalli akkasii yoo uumame namni kamuu wabii jireenya isaa humna of harkaa qabu taasifata. Sibiila cittuu taatu yookaan qawwee akkuma humna isaatti hidhatee dantaasaa diinarraa faccifachuu abbala. Haboo olaantummaan seeraa dagate of harka galfataa jechuudha. Haalli Itoophiyaa keessatti mul'atu kanaan wal fakkaata. Uummanni edda adeemsa seeraa fi dhaabbattoota isaarraa abdii kutatee bubbuleera. Kanarraa ka'ee wabii jireenya isaa of harka galfachuuf hidhata. Fakkeenyaaf uummanni Tigraay haga funyaaniitti hidhateera. Uummanni Amaaraa fi Affaar akkasuma. Uummanni hidhate kun eenyu caalaa hidhannoo isaatti amana. Mootummaan jiraatee dhiisee haga qawwee of harkaa qabutti yaaddoo hin qabaatu. Qawween seera iddoosee wabii jireenya isaa ta'eeraaf. Faallaa kana Oromoo dabalatee saboonni kaan ammoo hin hidhanne. Kanaaf yookaan hundi hidhachuu yookaan hundi hiikkachuu qabaa jedhee falma. Faarmullisni hidhannoo bakka hundaa kan mul'atuuf mootummaa fi dhaabbattoota seeraa irraa amantaa waan hin qabneefi. Dhibdee kana hundaa kan hammeesse mootummaan seeraa ol ta'uudha. Silaa dirqamni mootummaa tokko heera biyyattii eegee eegsisuudha. Heerri seera olaanaa lafichaati. Seerri kamuu shaakalli aadaa yookaan murtiin qaama mootummaa yookaan qondaala mootummaa yootummaa heerichaa faallesse fudhatama hin qabu. Tumaan heeraa kun edda gataa balfa seenaa keessatti ha'ame waan bubbule fakkaata. Mootummaan heera dhuunfatee seera lafichaatti geeddarameera. Dhibdee siyaasa Itoophiyaa akka walxaxaa kan taasisan keessaa tokko mootummaan olaantummaa seeraa kabajuu diduudha. Waan ofii kabajuuf fedhii hin jirre ormi biraan akka kabaju eeguun ammoo gowwummaa ta'a. Yoo seeraan buluun barbaadame dabaan bulummaa mootummaa hambisuun dirqama. Maddi rakkoo Itoophiyaa dhibdee siyaasaatii jenneerra. Carraa dhabummaa ta'ee mootonni Itoophiyaa ulee aangoo irratti wal furan aadaa dhibdee siyaasaa karaa nagaan furuu hin qaban. Marii fi marabbaan akka gocha dabeessaatti ilaalama. Aadaan baratame maqaa tokkummaa Itoophiyaan mormitoota cabsuu, balleessuu yookaan jilbeenfachiisuu malee karaa nagaa fi qaroomaa waliin dhaabbatanii fedha walii beekanii jaarsummaa siyaasaan kennanii fudhachuun Itoophiyaaf alagaadha. Karaan moototaa inni beekamaan karaa tapha ida'ama zeerooti. Tokko jiraachuuf kaan dhabamuu qofa. Filannoon waliin qooddatanii waliin jiraachuu tapha gowwaatti lakkaa'ama. Hundeeffama isheerraa kaastee hagaarraatti Itoophiyaan maraamartoo tapha ida'ama zeeroo keessaa baatee hin beektu. Kanaaf goolii shororkaa fi waraanni achi irraa siquu dide. Har'as waraana barbadeessaan biyyattii goolaa jiru bu'aa dhibdee karaa nagaan furuu dadhabuuti. Bu'aa kufaatii siyaasaati. Waraanni filannoo ofirrootaa fi ofittootaati. Aangoo abbootii irree dheeressuuf yoo ta'e malee akka jedhamu tokkummaa biyyaa fi sabootaa tiksuu hin danda'u. Jechi tokkummaa Itoophiyaa jedhu qumaara raatessaa abbootiin irree ittiin orma dhiitanii bulchan joonjessanii daalloomsan malee yaada bilchaataa yaaddoo qabatamaa hankaaqsuuf ittiin ifaajamu miti. Yaadni tokkummaa Itoophiyaa asoosama beekamaa abbootiin irree yeroo hundaa dubbisanidha. Tokkummaan Itoophiyaa lallaba moototaan osoo hin taane tokkummaa sabootaa keessaa argama. Saboonni Itoophiyaa ammoo aadaa, eenyummaa fi ayyaanqubiin tokko miti. Kanaaf utubaan tokkummaa Itoophiyaa bu'uura biinxawaa irratti dhaabame. Doorsisaa fi shororkaan abbootii irree bu'uura laafaa kana daran sochoose malee akka dhaadamu saboota tokkoomsee aannanii fi garaa walitti hin taasifne. Amma dhaabaa fi dagaleen Itoophiyaa ittuu wal gadhiisee dhagaa gargar ba'e ta'uuf deema. Humni saboota walitti dirqee Itoophiyaa walitti kabeebsee tursiisaa jiru afaan qawwee qofa. Lidatuu Ayyaaloo Itoophiyaan sammuu sabootaa keessatti diigamtee jirti jedha. Yaaddoon lidatu Itoophiyaan sammuu namaa keessatti diigamtee lafarrattis bittinnaa'uu dandeessi kan jedhudha. Yaaddoon isaa dhugaarraan fagaatu. Waraana barbadeessaa amma itti jiramu bakka tokkotti dhaabsisanii gara waltajjii nagaatti dhufuun yoo dadhabame dhumni isaa diigamuu fi bittinnaa'uudha. Adda babahuun dirqii yoo ta'e nagaan wal hiikuun iyyuu barbaachisaadha.
amna dhumni isaa wal hiikuu ta'etti reeffa kitilootaa lakkoofsisuun hariiroo ollummaa gaarii booressuu fi yakka dabalataan haaloo hammeessuu ta'a. Biyya akka Itoophiyaa keessatti dubbiin dhiigaan eegalame akka salphaatti hin gudunfamu. Yoo madaan qoorallee godaannisni isaa hin haqamu. Eelaa fi haalootu ol kaa'ama. Kanaaf gab jedhanii dhibdee nagaan furuuf of kennuun baay'ee murteessaadha. Dhibdeen dhibdee dhalee baroota hedduuf walirra tuulamee furamee nagaan buufamuuf dhugaa sabootaa calleessuu gaafata. Dhugaa sabootaa beekuun durfannoo argachuu qaba. Oromoo biratti dhugaan ilmoo waaqaatii jedhama. Dabaa fi yakka hanga yoonaatti saboota irratti raawwatame hambisuu fi hariiroo egeree akka haaraatti qajeelchuun kan danda'amu dabaa fi sadoon hafee hunduu hinkoo dhugaa ofii yoo qooddate qofa. Dhugaan ammoo yaa'a marii dhugaa keessaa argama. Yeroo ammaa kana Itoophiyaan jalbultii cidha marii siyaasaa irratti argamuu himatti. Weedduun marii guddaadha. Garuu haalli isaa dimimmisa. Dhimmi mari'atamuuf araara buusanii nagaaf of kennuun furmaata argamsiisuu yoo ta'e yoo xiqqaate tokko qaamonni wal mari'atanii fi wal dubbatan beekamuu, lama jaarsi araaraa hin baabsummaan mirkanaaweef jaarsummaaf filatamuu, sadii dubbii jaarsummaan taa'amuuf ifatti beekamuu fi afur ittibaa jaarsummichaa kabajuuf of kennuu gaafata. Ajandaa marii siyaasaa wandeen kanatu hanqata. Tokkoffaa qaamonni wal mari'atanii fi wal dubbatan addatti hin beekaman. Eenyutu eenyuun mari'ata? Akka dhaga'amutti qaamota dhimmi Itoophiyaa na ilaallata jedhu hundumaa waan jedhamu jira. Marii hunda hirmaachisaa jechuu barbaadameeti. Rakkoon Itoophiyaa goolaa jiru beekamaadha. Dhibdee siyaasaati. Marichis eenyuyyuu caalaa qaamota dhibdee keessa jiran ilaallata. Akka mul'atutti ammoo qaamonni dhibdee keessa jiran mariitti waan dhiyaatan hin fakkaatu. Mariin waraana bilisummaa Oromoo moggeesse akkamiin marii hunda hirmaachisaa jedhama. Marii adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n irraa qoollifatan akkamiin marii hundaa ta'a. Kana jechuun marii Oromoon keessa hin jirre ulaagaa kamiin marii biyyaalessaa ta'a. Marii hunda hirmaachisaa kan jedhu olola mootummaa fi jettee dhugaarraa fagooti. Kanaaf yoo dhuguma dhibdee karaa nagaan furuun barbaadame eenyutu eenyuun mari'ataan dhimma durfannoo argachuu qabudha. Lammaffaa jaarsi araaraa jaarsummaaf filatame hinbaabsummaan isaa gaaffii jala galeera. Mootummaan utubame mootummaaf waamama. Akka aadaa Oromootti jaarsi araaraa qaamota wal dhabe lamaaniin filatama. Jaarsa tokko kaadhimmate qaamni biraan mirkaneessuu qaba. Araara buusanii nagaa argamsiisuu keessatti ga'umsaa fi muuxannoon isaanii beekamuu gaafata. Akka amma mul'atutti jaarsa araaraa mootummaatu lakkaawwate. Ajandaan dubbiis kan mootummaa ta'a. Ittibaayi isaas ittibaa fedha mootummaa ta'uutu eegama. Adeemsi kun dhibdee siyaasaa haga yoonaatti walirra tuulame itti fakkeessanii bira darbuuf mala dhahame malee araara dhugaa argamsiisuuf kutannoon hin kaa'amne. Kun tapha ijoolleen tokkuma. Rakkoon siyaasaa Itoophiyaa hamaa fi walxaxaadha. Dhibdee siyaasaa bara baraa walirra tuulamaa as ga'edha. Dhibdee akkanaa furuun adeemsa ifaa qajeelaa fi jaarsummaa hin baabsine hirmaachise hordofuu gaafata. Karaan haga ammaatti deemame kana faalleessa. Kanaaf marii biyyaalessaa jedhamee ajandaan weeddifamaa jiru karaa ammaas akka badirraa eegalame. Kanaaf waan addaa irraa hin eegamu. Sadoon siyaasaa mallattoo eenyummaa siyaasa Itoophiyaa ta'uun beekamu haalaan irraa mul'ata. Marii utuu hin eegalamiin xumurri isaa beekame akkanaarraa qooda fudhachuun yeroo fi waa tattaa ofii qisaasessuu ta'a. Yoo dhuguma dhibdee siyaasaa Itoophiyaa hundeerraa furuun akeekame jalqaba dhibdicha karaa nagaan furuuf of kennuu gaafata. Kun ofittummaa lagatanii ofirra dabarsanii ilaaluu feesisa. Mirgaan abootaa bitaan sossobuu yaaluun hin fayyadu. Furmaanni dhugaa arfii taankii fi qawwee gaddeebisanii meexxii nagaa kaasuun marii fi marabbaatti harka kennachuu keessaa dhufa. Filannoon biraa kisaaraa fida. Kabajamtoota hordoftoota keenya boqonnaa 8ffaa kanas haa xumurru. Karaan bulchitoota Itoophiyaa karaa faallaa yaada dantaa sabootaa ta'uun beekama. Karaa bulchitootaa irratti saboonni ni roorrifaman, dhukkubaa fi hongee akkasumas hiyyummaa saalfachiisaan hubaman. Bulchitoonni hunduu tokkummaa Itoophiyaa hin biinxofne amajaajii keessaa fi alaarraa faccisuuf akka kaadhimamaniitti of dhiyeessu. Amajaajii keessaatti kan ciicatamu gaaffii sabootaati. Humni gaaffii sabaa tarkaanfachiisu kamuu akka diigduu faallisituu Itoophiyummaa ergamtuu alaa fi farra tokkummaa Itoophiyaatti lakkaawamee duulli ijibbaataa itti banama. Karaa tokkichi mootonni abbootii irree Itoophiyaa filatan gaaffii sabootaa humnaan ukkaamsuu qofa. Haga ammaatti ejjennoo kanarraa maqamee karaan dogoggoraa sun irra deebi'amee hin ilaalamne. Kanaaf gaaffiin sabootaa keessumaa gaaffiin saba Oromoo madda dhibdee siyaasaa Itoophiyaa isa guddicha ta'ee argama. Gaaffiin Oromoo akka barbaadamutti furamuu baannaan rakkoo Itoophiyaa ittuu hammeessa malee irra dibaa fi fakkeessaan bu'aan argamu hin jiraatu. Namoonni gaaffii sabboonummaa Oromoo sirnaan hin hubanne Oromoon ministeera muummichaa edda ta'ee kana caalaa maal barbaadaa jedhanii gaafatu.
Falmii namoota akkanaa yaada qabxii lamaan doomsuu barbaachisa. Tokko, Oromoon ministeera muummichaa ta'uuf hin qabsoofne. Aangoon ministeera muummichaa nama Oromoo tokkoof kan kenname sochii Oromoo warraaqsa dorrobee qaqawweessaan lafa sochoose jalaa miliquun warraaqsicha hankaaqsuuf mala dhahame malee gaaffii bu'uuraa Oromoo hundeerraa deebisuuf akeekame miti. Nama tokko aangoo fiixee biyyaa irratti ol baasuun ammoo deebii gaaffii sabummaa akka hin taane galmee seenaarraa dubbisuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf muudamni Joosef Staalin, Gordon Brown, Justin Trudeau walduraa duubaan gaaffii saboota Joorjiyaa, Iskootlaandii fi Kuubek hin hambifne. 2. Gaaffiin sabboonummaa Oromoo mirga hiree sabummaa ofii murteeffachuu argamsiisuudha. Qabsoon sabboonummaa Oromoo akka lama keessaa tokkoon xumura argachuu danda'a. 1. Mootummaa Rippaabilika Oromiyaa gad dhaabbachuudhaani. Kun guutummaa guutuutti Itoophiyaarraa gaa'ela siyaasaa hiikkachuutti geessa. 2. Sabootaa fi sablammoota hundaa waliin hariiroo obbolummaa, walqixxummaa, walamantaa fi wal abdannaa irratti hundaa'een waldaa gaaddisa waloo akka haaraatti gad dhaabbachuudha. Qabxiin kun fedha saba Oromoo qofa osoo hin taane kan sabootaa fi sablammoota hundaa irratti hundaa'a. Haga ammaatti saboota biyya kanaaf fireen kenname waliin jiraachuu moo adda babahuu akka barbaadan wanti ragaan mirkanaa'e hin jiru. Naannaa gaanfa Afrikaa kanatti nageenya waaraa argamsiisuuf garuu mirgi hiree sabummaa ofii murteeffachuu sabootaa kabajamuu fi hojiirra ooluu qaba. Oromoon kana barbaada. Kana booda wanti fedha isaan ala Oromootti fe'amu kamuu fudhatama hin qabu. Haasaa beekamaa Nadhii Gammadaatiin goolamna. Hiree Oromoo murteessuu kan danda'u Oromoo qofa.